Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenya Dirree Haqaati. Qophii keenya Dirree Haqaa torban kanaatiin keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummaa keenya kanaa wajjin dhimmoota yeroo fi haala qabatamaa Oromiyaan keessa jirtu wajjin kaasnee turtii gabaabaa goonaa hanga xumuraatti nu faana bu'aan isiniin jedha. Egaa keessummaan keenya har'aa obbo Abdataa Hoomaa jedhamu. Baay'een keessaa miidiyaalee hedduu irratti illee ni beektu. Kanaan dura Gadaa Miidiyaa Neetwoork dabalatee jechuudha. Qabsaa'aa mirga namoomaatii akkasumas immoo hayyuu siyaasaati. Siyaasa Itoophiyaa kana immoo dhiyeenyaan beekuudhaan yaada isaanii miidiyaalee garaagaraa irratti nama qoodaa turanidha jechuudha. Isaanii wajjin haala qabatamaa Oromiyaan keessa jirtu dhimmoota ijoo kaasnee turtii gabaabaa waliin goonaa jechuudha. Tolee obbo Abdataa yeroo keessan qaalii aarsaa gootanii waan nu argamtaniif maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiin ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Isinis ulfaadhaa galatoomaa naaf eeruu keessaniif. Tolee obbo Abdataa mee dhimmoota haala yerootiin haa eegallu. Keessumattuu dhiheenya kana mootummaan naannoo Oromiyaa keessaa haala ulfaataadha kan deemaa jiru. Gama tokkoon mootummaan duula bal'aa qurxummicha qabuuf galaanicha gogsuu qabnaa jedhuun opereeshinii bal'aa naannoo Oromiyaatti geggeessaa jira. Opereeshinii kanaan immoo lubbuu namaa balleessaa, qabeenya mancaasaa, guyyaadhaa gara guyyaatti immoo ilmaan Oromoo jumlaan hidhaa jira. Kana biraatiin immoo humni mootummaa bilchiginnaa kanaan jalqabatti hidhachiifame kan yeroo waraana biyyattiin gara kaabaatti goote naannoo Tigraay keessatti mootummaa deeggaree duulaa ture faannoo Amaaraa jedhamu weerara gara naannoo Oromiyaatti geggeessaa jiruun keessumattuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Shawaa Bahaa naannoo Karrayyuurraan weerara geggeessaa jiruun lubbuu ilmaan Oromoo balleessaa, mana isaanii gubaa, mancaasaa, qabeenya uummata Oromoo saamaa jira. Haala qabatamaa Oromoon amma keessa jiru kan yookaan immoo waraanni mootummaa fi waraanni humnoota finxaaleeyyii qindoominaan duula isaan gara naannoo Oromiyaatti geggeessaa jiran kana akkamittiin ilaaltu? Ayyee walumaa gala siyaasni biyyattii sana keessatti deemaa jiru yookaan immoo deemaa ture waan mataa fi miila hin qabne kan ogummaan dabalanne waan ta'eef waan hedduutu raawwachaa ture waan dhala namaatiif gurruma namaatiif dhaga'uudhaaf namatti ulfaatu waan baay'eetu ture. Egaa wanti kun har'a waan calqabe miti baroota lakkoofsifateera. Baroota dheeraadhaaf qabsoo uummata irratti uummanni ofirraa finciluudhaaf godhu kana isaan immoo uummata irratti bifa suukkanneessaadhaan uummata kana irratti lola gurguddaa lola bannaanii uummata kana miidhaa turanii amma danda'anitti lafarraallee duguugnee balleessinaa. Uummanni kun akka galaanaa gogsuu qabna. Akkuma qurxummii balleessuudhaaf galaana gogsuun isa filatamaadha. Nuyis qabsaa'ota balleessuudhaa fi uummata Oromoo walumaa galatti balleessuutu furmaatadhanii warra deemaa ture, warratti irratti hojjechaa ture. Waanuma karooratan sana raawwachaa jiru. Karoora isaan baafatan kun immoo karoora har'a isaan baafatan otoo hin taane karoora warri kaleessa gita bittoonni yookaan immoo biyya sana cabsanii jilbeeffachiisanii garboonfatanii waggaa dheeraadhaaf baroota jaarraa lakkoofsifatan guutuudhaaf irra turan kaayyoo sana yookaan immoo karoora sana fudhatanii jiru. Isaan kunis sana bakkaan ga'uu barbaadu. Addunyaan kun irra qaroomteet yeroo itti dhalli namaa taa'ee diskashiniidhaan hiikkatu, dibeetii godhee rakkina isaa hiikkatu keessatti jarri ishiin kun jarri amma biyya bulchinu jettu kun isaan irraa fagaatanii humnatti amanu, humnaan
uummata kana jilbeeffachiifna jedhanii amanuu. Egaa kanatu amma raawwataa jira. Humna sanaan immoo gara caalu qoraattiidhaan baasu waan jedhan sana godhanii jarri kun isuma uummata keessa guuranii kan of hin barre kana yookaan immoo isa kaan dirqisiisanii akka inni obboleessa isaa ajjeesu akka inni maatii isaa dhaqee ajjeesu barbadeessu keessaa barbadeessu isuma keessaa fuudhanii isuma itti ergu duuba dhaabatanii dhaqii kana godhedhanii ajajatti kennuu yoo inni sanarraa duubatti deebi'e isa sin galaafatu akka kanattiin baroota dheeraadhaaf uummata keenya irratti diraamaa kanaaf sana hin jedhamne waan sammuun namaa tilmaamuu hin dandeenye waan hedduu uummata keenya irratti raawwataa as ga'anii wanti har'a raawwatu immoo qaroominni addunyaa gara diskashiniitti gara mirgi dhala namaa kuni hiikamuu kan danda'u waliigalteedhaan malee wal lolaan qawweedhaan hin ta'u jedhamee namni irratti wal mari'achuu danda'utti warri kun immoo meeshaa humna qawwee isaanii fudhatanii ka'anii uummata meeshaa maleeyyii uummata maaf harkaa hin qabne kanatti duulanii uummanni kun bararraa baratti haati daa'imaa haati nyaachiftee obaaftee warruma ammatti duulu kana gabbiftee aara bo'aa jirti. Dirree irratti ajjeefamaa jirti. Ulfa ajjeefamaa jira. Yeroo adda addaa dargaggoo ola deemtuu homaa hin beekne barumsi kennamee fi yakka illee yoo hojjette yakka sanarraa deebuu dandeessu. Ijoollee akkasii kanallee dirree irratti ajjeesuun rashanuun aadeffatameera. Gurbaa Amaanu'eel jedhamu dirree irratti addabaabayii tokko irratti ajjeesanii booda inni sun aadeffatamee ammas bakkoota adda addaatti waan akkasii kana raawwachuun itti fufee jira. Inni dhoksaatti raawwatu ajjeechaan raawwatu kanaaf sana kan hin jedhamnedha. Kun otoo akkanatti hin jiru uummata kana tooftaa adda addaatti dhimma ba'uudhaan dadhabsiisuu barbaadu. Tokkoffaa silaa akkuma seera addunyaa kanaatti siyaasa addunyaa kanaatti wal dhabdeen tokko wal dhabdeen yoo jiraate wal dhabdeen sanaan abbaan wal mo'ate walaa mo'atu malee dhimmoota adda addaa beelessuudhaan dheebessuudhaan yookaan immoo dhibeeleen adda addaa akka inni uummata keessa babal'atu gochuudhaan hin fayyadamu addunyaan kun. Kun yakka jabaadha addunyaa kana irratti. Warri kun garuu tooftaalee akkasii kanatti dhimma ba'u. Beelessanii akka inni beelaan mataan isaa gadi cabu, fedhiinsaa gaaffeensaa duubatti deebi'u gadi cabu akkas godhu. Dheebessanii akka inni jilbeeffatu godhu. Baroota darban kana keessa yeroo adda addaa daddabalee waan mul'ate keessaa dhibeen tokko naannoo tokkotti akka inni bal'atu gochuun aadeffatameera. Fakkeenyaaf COVIDiin ennaa dura biyya sana seenu mana hidhaa keessatti namoota hidhamanii mana hidhaa keessa jiranitti nama COVIDiin qabe geessanitti dabalanii namoonni sun akkachi jiranitti jimlaadhaan akka isaan duguugamanii dhuman naannoo Adaamaatti raawwatanii ture. Naannoo Adaamaa qofaa miti mana hidhaa kam keessattuu kun raawwatamee ture. Waan immoo akka namaan ta'u namoonni achi keessa lubbuun hanga darbellee darbus irraa hafanii akka fedha isaanii hin taane jechuudha. Kanumatu egaa uummata keenya irratti kanaaf sana kan hin jenne irratti raawwachaa jira. Amma immoo dhibee daddarbu kana dhibee busaa kan akka tasiboo waan akkasii kanatu keessumaa dhiyaa Oromiyaa irratti raawwataa jira. Dhiyaa Oromiyaa kana akka malee miidhaa jira. Daa'imni nyaattee garaadhaan qabne irraa hafuu hin dandeessu. Haati nyaattee garaadhaan hin qabne daa'ima kana tiriit gootee yookaan immoo tajaajiltee du'arraa hambisuu hin dandeessu. Qorichi hin jiru. Karaa qorichi darbee dhaqullee hin jiru. Kuni yakka sanyii duguugaa addunyaan balaaleffattu kan immoo seera addunyaa irratti balaaleffattu irratti raawwataa jira. Kanatu raawwataa jira. Isa bira darbee kan nama dhibu
isa sarraa hafe kan immoo namoota itti bobbaasanii namoota ofii ijaaran fakkeenyaaf faannoo waan jedhamu. Faannoo waan jedhamu kana isaantu ijaare mootummaadhuma kanatti ijaaree hidhachiisee gabbisee irroomsee isa kana itti bobbaasanii karaa horroo kan ammaa uummata kana 3-4 itti deebi'anii rukutanii yeroo adda addaa haala suukkanneessaadhaan uummata kana rukuchaa turanii inni kun egaa jimlaadhaan ajjechaa guddaan irratti raawwatedha kan inni ji'imu. Kanarraa kan hafee yeroo adda addaa immoo lo'anii seenanii daa'imman manguddoo iddootti xiqqoo ishii carraa argataniin balleessuun mana isaanii irratti gubuun qabeenya isaanii saamuun akkamatti itti fufee inni kun mootummaadhuma kanatti ijaare mootummaadhuma kanatti roomse mootummaadhuma kanatti ammallee bobaa ol qabee fi warra sana maqaa faannoo waan jedhamu sun otoo jiru faannoo sana jalatti immoo maqaa faannoo sana uffatee warri akka hojjetu warri gochaa kana faannoo fakkaatee garuu immoo gochaa mootummaa fedha mootummaa kana raawwatutu jira kanuma isaan ijaarratan jechaadha. Warri kuni seenanii akkasittiin uummata kana rukutuu mootummaan kun yoo uummanni rigii waa dubbatee dhufanii nu rukutan jedhee himatallee mootummaan nu dhufees deemaa achi socho'aa dhufaa jirra. Qaamni naannoo sana dhufee mul'atu jiraachuuf jiraadhaniitu sobanii naannoo sana kaasu. Achi egaa uummanni kun dhugaatti fakkaachuu danda'a garuu dubbichi dhugaa miti. Tooftaa akkasii kanaan uummanni kun akkasitti miidhamaa jira. Walumaa galatti siyaasni biyya sana keessatti raawwataa jirtu siyaasa baay'ee kanaaf sana hin jedhamne. Biyyuma addunyaa kana siyaasa keessa jiraatti. Addunyaan siyaasaan warri bilisoomee warri kaan siyaasa isaatiin wal jiraachisee jiraata. Ishiin kan biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti raawwattu garuu siyaasni achitti raawwatu kun kan addunyaa kanaafuu baay'ee bitaa ta'e. Hedduu bitaa waan ta'e wayiti. Kan sobaan guutame, kan dhugaarraa fagaate waan isaan hojjetanii ajjeesaniitu namatti erganii ajjeesaniitu nutu du'ee nama dhufee nu ajjeesee reeffa nama isa ajjeesanii sana kan kooti jedhanii addunyaa kanatti agarsiisu addunyaa kana soba. Namni du'u kunii fi ajjeesu kun bifti isaa wal fakkaata. Bifa adda addaa miti. Warra alaa kanatti amanuun rakkisaadha. Nuuf garuu warra hubatuuf yookaan immoo warra dhimma kana keessa jiruuf garuu waan kana hubachuun waan kana eenyu akka kana raawwatee fi dhugaansa maal akka inni fakkaatu hubachuun nu rakkisu. Haala kanatu biyya sana keessatti raawwataa jira. Dargaggoon xiqqoo ishii oromummaa ishii beektu hidhamaa jirti. Ajjeefamaa jirti bakka adda addaatti. Hojiillee yoo rigumaa qabatte hojii gibira adda addaa kana irratti baay'isaniitu akka hojii sana dadhabdu akka dhiistu godhu akka isheen yoo dhaqxee isaanitti galtee isaaniif basaasa taatee isaaniif hojjechuu baatte jiraachuu hin dandeenye godhanii dargaggoo keessatti taphatan hedduutu jira. Isa kana egaa siyaasni biyya sanaa kan inni itti deemaa jiru kana fa'ii fakkaataa jechuudha gabaabaadhumatti. Ayyee galatoomaa yaada bal'aa kaastanii haala siyaasaa impaayera Itoophiyaa sana keessa jiru keessumattuu yaada bareedaa kaastanii keessumattuu yeroo ammaa kana gaaga'ama siyaasaa jabaadha impaayera Itoophiyaa sana keessatti gaggeeffamaa kan jiru. Yaaduma isin amma kaasan irratti wal qabsiisee akka yaada dabalataatti kan inni isin gaafadhu mootummaan amma aangoo irra jiru kuni maqaa Oromoo himata. Nu ijoollee abbaa gadaatii ilmaan Oromoo keessaa baanee Oromiyaaf akka waan warri ormaallee akka waan dabareen biyya bulchuu Oromoo ga'eetti abbaa dabaree jedhanii yeroo isaan itti uummata Oromoo jechoota isaaniitiin tuqan ni jira. Garuu immoo mootummaan kun lafarratti kan inni hojjechaa jiru immoo namoota siyaasaa keessumattuu gameeyyii siyaasaa Oromoo mana hidhaattiidha. Dargaggoota Oromoo dirooniin asii gadi haleelaa dhuma loltoota kan biraa immoo bifa waraana bilisummaa Oromootiin ijaaree daggalatti galchee uummata Oromoo qonnaan bulaa uummata Oromoo saamsisaa walumaa galatti gocha farra Oromummaa geggeessaa jira. Keessattuu bara mootummaa bilchiqinnaa kana keessa uummanni Oromoo
Gidiraa bara wayyaanii waggaa 27tti hin argin bara bilchiginnaa kana garuu waggoota muraasa gidduutti lafarraa daguugamaa jira. Isin akka hayyuu siyaasaa tokkootti wanta mootummaan impaayera Itoophiyaa geggeessaa jiru maqaa Oromoo himataa uummata Oromoo irratti geggeesse kana akkamitti ilaaltan? Mootummaadha jedhamee wanti amma biyya sanan geggeessa jedhu kuni tokkoffaa ganamuma isaa calqaba isaa irraa qabee sirna mootummaa kan hin qabne mootummaa jedhamee waamamullee kan isa hin dandeessifne waan baay'ee qabxii baay'eetu ka'uu danda'a. Hir'inatu jira. Hir'ina guddaatu jira mootummaadha jechuun kan iddootti nama rakkisu. Haa ta'u immoo ijoollee abbaa gadaa ofiin jedhu waan atamma jettu sana jarri kun takka ijoollee abbaa gadaati nuti jedhanii of waamanii beekan. Gaafa calqaban Haile Sillaasee fi Minilikii fi warreen kaleessa biyya sana duguuganii fixanii Oromummaa Oromoo lafarraa balleessanii ofii abbaa lafaatti ta'uudhaaf tattaafachaa turan immoo yookaan immoo abbaa lafaatti ta'anii abbaa biyyaatti ta'anii uummaticha jilbeeffachiisanii gabbarsiisanii itti bulan warra sana faarfachaa turan warra sana hordofnaa isaan akeeka isaan hojjetan sana yookaan immoo gochaan isaan raawwatan suni moodeliidhanuuf jedhanii warra dhaadachaa ture warra ijoollee abbaa gadaati ofiin hin jedhu. Ijoollee abbaa gadaati warri jedhu dabballoota yeroodhaaf temporary dantaa xixiqqoodhaaf fiigantu uummata Oromoo ittiin afaan faajjeessanii galii ofii isaanii barbaadan karaa itti waa saammatan dinagdee adda addaa saammatan of mul'isan karaa kana achi dhiyaachuuf jecha ijoollee abbaa gadaatu aangoorra jira 4 kiiloo jira masaraa mootummaa jira jedhanii labsaa fi turan dabballoonni sun. Jarri kuni nama waan gaarii isaaniif dubbatu maal isaan dhibee nama dhiisanii nama isaaniif dabballee ta'e ummaticha mooksu ummaticha dhugaatti akka inni fakkaatu godhu ittuma dhiisan. Garuu gochaa abbaan gadaa godhu tokko sirna abbaan gadaa raawwatu tokko yookaan immoo spiriitii abbaan gadaa qabu tokko jara kana keessatti takkaa'uun argitu. Abbaa gadaa jechuun nama araaraati. Abbaa gadaa jechuun nama haqaati. Mirga sabaa kan saabira darbee dhalli namaa uumamni lafarra jiru hundumtuyyuu akkaataa inni itti mirga qabaatu irratti warra falmu warra haqaaf dhabate warri abbaa gadaa jedhaman sirni abbaa gadaa kan beeku. Warri booda kana fakkeessitoonni maqaa abbaa gadaatiin as ba'an hiika biraa duubni isaanii hiika biraa qaba. Garuu fuulduratti fakkeessanii yookaan immoo kan mul'isan waan gochaa kana raawwatan waan sirna kana sirna gadaan qabu sana raawwatan fakkeessanii mul'atu. Warri mootummaadha jedhamu kunis warra sana hin jajjabeessu dinagdeen hin jajjabeessu karaa hundumaa jajjabeessaniitu dabballee akka dabballeetti dhimmatti warra ba'an hin jiru. Abbaan gadaa hiika isaa sirriitti beeka uummanni keenya. Yoo dhaloonni dargaggoon ammaa kun konfiisdi ta'uu tarii hin argine hin barre jennee yaaduu dandeenya. Garuu immoo kitaaba adda addaarraa sirnoota adda addaarraa manguddoo adda addaarraa waan baay'ee irraa baraniiru abbaan gadaa hiikni isaan beekama jechaadha. Warra abbaa gadaa kana aangoomsee ijoollee abbaa gadaati jedhee masaraa mootummaa jedhamu kana keessatti fuudhee aangoo hin malle yookaan immoo kan isaanitti waliin beekne kana kan kenneef namoota yakka hedduu seenaa uummata Oromoo keessatti yakka kanaaf sana hin jedhamne hojjetan baraa baratti illee gochaa isaaniitiin kan uummanni Oromoo ittiin dhaloota barsiisu kara deemtotatu ijoollee abbaa gadaatu masaraa mootummaa keessa jira jedhee hime. Carraa argatanii miidiyaan tokko tokkotti tolee hubannoo warra hin qabne namni dhaggeeffatu namni sooshaal miidiyaa kanarratti abaaboo namaa facaasu hedduudha. Inni suni qabsaa waan ta'an isaanitti fakkaate innaa kana kan arganii garuu qabsaan kana miti. Qabsoonis akkasii miti. Qabsoon namni akkaataan itti geggeessaas ga'e itti kufeetti cabees ga'ee baroota dheeraa
keessumaa adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa isaa lakkoofsifate. Kana keessatti warreen akkasii kun yeroo adda addaa ol ka'anii uummata Oromoo afaan faajjessuu, uummata Oromoo addaan qooduu barbaadu, naannummaadhaan addaan qooduu barbaadu, amantiin addaan qooduu barbaadu, karaa danda'ame uummata kana addaan qoodanii akka inni jilbeeffatu, diina kana jala akka inni waliigaltee qabaatee diina ofirraa rukunne, akka inni diina kana jala jiraatu warra irratti hojjetan warra akkasii kana. Isaanuma sanatti ammas uummata Oromootti gadi dhufee carraa argataniin ijoollee abbaa gadaatu achi jira jedhe malee jara kun ijoollee abbaa gadaatiin nuti hin jenne. Amma garuu booda keessa bu'aan hojii sanaa, bu'aan labsii yookaan immoo dhaadessuun abbaa gadaa jedhamu sun gaafa bu'aa isaa irratti argatanii ofimuu eegalan. Uffata aadaa Oromoo uffatanii akka abbaan gadaatti uffatutti akti godhanii ulee abbaan gadaa qabatu qabatanii alangee abbaan gadaa qabatu qabatanii of mul'isuutti yaa'anii inni kun bu'aa isaa waan arganiif bu'aa sanatti itti dhimma ba'uudhaaf. Garuu uleen abbaa gadaa sun uleen haati siiqqee qabattu alangeen abbaa gadaa sun warra kanaaf hin malu. Warra kuni warra isa sanaaf kennaa dhuma isaayyuu hin qabnedha. Maqaadhaaf waa'ee sirna gadaa waamaa dhala namaa lafarraa duguuganii balleessu. Abbaan gadaa muktillee sirna ala akka muramne barbaada. Dhagaallee akka sirna ala hin cabne barbaada. Seerri Waaqayyoo seerni uumaa kanaa waan Waaqayyo uume balleessuu hin barbaannu jedhee dhala namaatiif immoo irra caala mirga dhala namaa eega. Jarri kun garuu isa sana himachaa dhala namaa diroonii itti roobsanii lafarraa duguugaa, qabeenya isaa ibiddatti kaanii gubaa, gootaraa keessatti illee gubaa, kashalabbii adda addaa bobbaasanii uummata kan saamtu. Maqaa qabsaa'otaa dhaattee kan uummata saamtu bobbaasanii uummata keessa uummata saamsisaa. Uummatichi akka inni beela'u, akka inni of jibbu, akka inni nagaan jiraachuudhaaf warra kanaaf jilbeeffatee dhuma ameen waan isaan jedhan fudhatee ameen jedhee fudhateetti jiraatu gochuu irratti bobba'anii. Warra kun takkaaruma karaa sirni abbaa gadaa bahe tokko hin baane uumamni isaaniis achii miti. Namni isaan uume nama biraa. Nama faallaa sirna gadaa hojjetutu, nama sirna gadaa balleessuuf irratti hojjetutu isaan uume. TPLF gaafa isaan uumu sirna gadaa akka isaan himatanii fi miti. Sirna gadaa miti Oromummaa isaa iyyuu ittiin mooksuudhaaf malee Oromummaan akka himatamu barbaadanii miti. Ijoollee TPLF guddifattee inni kun immoo waan ganama sammuutti naqan keessaa hin nam'ine keessatti hafe akkuma sanatti dhufanii yakka dhiiga meeqa harki isaanii borci sana keessa deemaa dhufanii har'a abbaa aangoo, abbaa biyya bulchu, abbaa biyyaaf nama dubbatu of godhanii maqaa abbaa gadaa iyyuummatti dabalatan. Warri kun yakki isaanii isaan kallattiitti nutti himaniiru numa keessaa jallataadhuma keenyatu nu fixa jedhee mukni jedhani qottoodha. Muka qottoo mukarraa jallatee wanni godhamu kanatu qottootti ka'anii isumaan muka kana lafarraa duguugan jechuudha. Jallataadhuma keenyatu kan safuu hin beekne kan qabsoon sun eessaa ka'ee eessa ga'uuf akka inni deemu kan hin beekne qilleensuma bubbisu tokko wajjiniin ka'anii bubbisanii waa saammachuuf yookaan dinagdee yookaan maqaa wayii tolfachuuf nama akkasii takka jedhamu. Kanaaf warra bubbisantu warra kanatti aangoo sanatti kennee ittiin dhaadatee fi kunoo waan kana jedhama malee jarri kun karaa sana hin dabarre. Karaa dhuma sirna gadaa hin dabarre jechuudha barbaada. Galatoomaa akkuma isin qabxiilee jalqabaa irratti kaastanii isaan kun gara aangootti akka isaan dhufanii kan isaan godhanii siidaa Minilik haaressanii, siidaa Haile Sillaasee haaressanii kana qofaa immoo osoo hin taane duudhaa Minilik qabatanii as ba'anii akkuma Minilik uummata Oromoo jumlaadhaan aanolee calanqootti fixe isaan immoo jumlaadhaan diroonii fi lafarra haleelaa jiru akkuma isin iyyuu kaastanii kana gochaa immoo maqaa Oromummaa himachuun dhibbuu guddaadha. Akka walii galaatti iddoo siyaasaa amma keessumattuu naannoo Oromiyaa kana keessa deemaa jiru uummata Oromoof egeree Oromoo fi Oromiyaadhaaf
maaltu furmaata akkamittiin walitti dhufitee deemuu qaba jechuudha. Rakkinni kun kan uumame akka sabaatti sabarratti uumame. Sabni kun saba guddaa gaanfa Afrikaa keessatti saba guddaadha. Deebi'ees immoo lafa namaarra hin qubanne kennaa isaaf kenname kan inni itti uumame qeesaatti dhaqaniitu rakkina kana uuman. Rakkina uumame kana ofirraa qolachuu kan danda'u sabichuma. Sabni kun akkamitti ofirraa qolataa, akkamitti ofirraa ittisee ofiisaatti nagaa argataa, furmaan inni argatee ijoolleensa nagaan baatee nagaan deebitee galuu dandeessu, daa'imman burraaqxee taphattee yaaddoo tokko malee nagaan deebitee galuu akkamitti dandeessi. Deebi'ee kan barate bakka ga'ee biyya sana tajaajilu saba isaa tajaajiluudhaaf akkamitti bakka sana gahaa waan jedhamu waanuma tokkittidha. Waan addaa waan baay'ee nuti barbaannu jiru. Dur gaafa qabsoon kun eegalu naannoo Baaleetti adda baasanii maqaa adda addaatti moggaasanii isa kaaniin qottuu isa kaaniin maqaa adda addaatti moggaasanii Gujii Boorana kan addaan baasanii Wallaggaa fi Shawaa maalii kan adda baasanii akka inni gosa tokko hin taane akka inni saba tokko hin taane akka inni galii tokko kakaayyoo tokko hin qabneetti propagaandaa irratti geggeessanii uummata kana uummata Oromoo haadha tokkorraa abbaa tokkorraa uumame ijoollee Booranaa fi Baarentummaa addaan baasanii diina walitti godhuudhaaf tattaafachaa turan. Jabina qabsaa'ota Oromootiin jabina manguddoon kaleessa dargaggoo turan irra manguddooman kana isaaniin iddoo kana ga'e. Isaantu Oromummaa badee awwaalame boolla keessaa dhiiga isaaniitiin lafee isaaniitiin qotanii baasanii lakki Oromoon jira, Oromiyaanis jira. Biyyi kee kana, daangaan kee kana, aadaan kee kana, safuun kee kana, eenyummaan kee isa kana garuu diinaan sirraa fudhatame, diinaan sirraa fudhatame awwaalame jedhanii lafee isaaniitti cabsanii dhiiga isaaniitti dhangaleessanii fidanii dhaloota ammaa kanatti kennan. Inni calqabaa isa kana baruudha. Eessaa arganne Oromummaa kana? Sirba tokkoon yaadadha. An Oromoodhuma nama dhiigni isaa Oromummaa qabutu sirbe ta'ee warra afaan Oromoo bare sirbe ta'ee hin beeku. Akkam bulte naan jedhii hin deemin dinnoon beeku gaallaadha jedhee warra ofiitti sirbutu ture. Gaallummaa isaa maqaa yakkaa, maqaa xureessuu, hadheessuu sana amiin jedhee fudhatee jecha. Oromummaa maqaan isaa bareedaa, aadaan isaa, safuun isaa bareedaa sana maqaa isaarraa jijjiiranii maqaa isaaniif ta'u waan isaaniif mijaa'u dirqamaan mana barumsaatti irraa jijjiiraa turan keessattuu abbootii keenya irratti. Mana barumsaatti irraa jijjiiruu kana ta'uu baate mana barumsaatti ari'atamtaa. Deebi'ee saayikoloojikaalii akka ati maqaan kee sun maqaa bareedaa hin taane namni si waamuu hin dandeenye jajallataa wayii akka inni ta'etti ofitti fudhatee hedduma guddatee of bareeyyuu ofirraa kan jijjiiru. Ofirraa jijjiiruu qofaa miti akaakayyuusaa, abaabayyuusaa, abaabileesaa sanyii isaarraallee jijjiiree amma akaakayyuu 7-8tti warra jijjiiree gabra walda maal jedhee ofirraa jijjiire hedduutu ture. Hedduu jira. Ammallee maqaa isaan nutti moggaasan maqaa garbummaa, maqaa garbichaa ofirraa fuudhuu dadhabee uummanni keenya maqaa isaan nutti fe'an sana baatatee ittiin dhama'a. Ati bilisummaadhaaf gaafa falmitu dura saba bilisoomsattee gaafa kaatu of bilisoomsuu qabda. Of bilisoomsuun immoo garbummaa isa sirratti fe'ame sana ati garbicha dhee sitti himamu sana lakkeen nama bilisaati saba kooyyuu nan bilisoomsattee ofitti himtee ka'uu qabda. Amma Haayila Yesuustu jira, Shawaan Gizaawtu jira, Shawaan Ergaxiitu jira, Oromoo jechuudha kun kan isaanitti moggaasanii Oromoon keenya amiin jedhee fudhate. Maal ofirraa darbatee akka nama
jaaketta isaaf mijoofne tokko fuudhee ofirraa gatoo ofirraa darbatee kan isa bareedaa san olaanaa gabbisaa jabeessaa waan akkasii kan hiika qabu kan ofirratti fudhate maal qaba. Namoonni tokko maali maqaa kana jijjiirrattu ateettanii siloolu maqaan maal godhe siin jedhu. Akkamitti na bilisoomsa namichi maqaa garbichaa baatee deemu. Namni maqaa garbichaa ofiisaati garbummaa isaa labsachaa deemu dhaloota akkamittiin bilisoomsuu danda'a. Ofii bilisoomsee na bilisoomsuu qaba dhaloota bilisoomsuu qaba. Maaltu itti toleet maqaa kan akka isaan baatanii deeman naaf hin galu. Ganda warra diina keenyaa ganda Habashaa kana hodhagte dogoggoranii maqaan Oromoo tokko achi keessa yoo buute yoo ta'uu baate namicha sana galaafatu hin ajjeesu hin balleessu namicha sana. Yookaan immoo irraa jijjiiru maqaa kiristinnaa maqaa maalii jedhanii. Lammaffaa akka inni sirumayyuu seenaa keessatti hin galmoofne hin balleessu lafarraa qulqulleessan jecha. Kan keenya seenaa kootu badaa dookumentiin koo seeraan yoo maqaan koo maqaa sirnaan taane maqaan koo kaleessa kana ture har'ammoo jijjiirradhee maqaan sun maqaa saayikoloojikaaliin namiidhe waan ta'eef maqaa sana jijjiirradhee abalu jedhee maqaa saba koo fuulduratti bareedu moggaafadheera jechuun seera kamtu nama dhowwa seera addunyaa kana. Yoo ati piroofeesara taate maqaa garbicha sanaatiin yoo piroofeesara taate poozishiniin kee achuma sii qabameetu seerri sii beekeetu maqaa Oromummaa sana maqaa gaarii sana deebiftee uffatta jecha. Kunillee impaaktii guddaa tokko qaba. Miidhaa guddaa tokko qaba. Amma ijoolleen amma dhalattu kun gaaffii adda addaa kakaasaa jiru bakkoota adda addaatti. Maqaa kana naa moggaasuu namnuu fakkeessuuf haa ta'u iddoo tokkotti maqaa Oromoo kana kan moggaasan jiru. Deebi'ee immoo maqaa hidhata. Waldaalee adda addaatti kan waldaa amantii itti hidhatanii geessanii wajjiniin moggaasanii jiru. Ana kan hubadhutti amantiin kun waaqatti bulu warri amantii kanatti bulanii amantiin kun maqaa Oromoon jibbaadhee yaadu. Waan geessanii achitti erganiif naaf hin galu. Sunis siistemaatikaalii warri sun kallattiitti maqaa Oromoo irraa haqanii warri kun immoo indaayirektilee Oromoo irraa haquudhaa fi maqaa biraatti immoo moggaasu isa kana gaa baay'ee xiqqaateera nama muraasa gochaa akkasii kana raawwata. Kuni garbummaa sana ofirraa darbatanii dhaloota bilisoomsuun falasa tokko isa kana irratti uummanni Oromoo otoo hojjetee waan gaariidha. Lammaffaan seenaan qabsoon kuni qabu ati Oromoodha daangaan keessa kana seenaan kee aadaan kee safuun kee isa kana warra jedhee fidee nutti dabarse kana sirnaan galmeeffachuun hedduu barbaachisaa. Lafa kanarratti namni biyya kam keessattuu kan dogoggoraa yakka hojjetutu jira, ta'e jedhee kan yakka hojjetutu jira. Seenaan sun garuu inuma galmaa lafarratti galmaa'ee fi hirma ta'a. Yoo namni sun carraan argamee ittiin gaafatamne seenaan isa komataa hafachaa nama sana. Kan keenyas addunyaa kanarraa adda ta'uu hin danda'u. Dhalli namaa waan inni hojjete namni tokko ol ka'ee seenaa isa kaleessaa sana xureessee hadheessee inni yakkamaadha jedhee seenaa hin mallettu wisee ofiisaatiif abbaa qabsoo ofiisaatiif malaaka sammiidhaa gadi bu'ee wayii of godhee bifa addaatiin of dhiyeessee isa tokko naa komatu inni kun Oromummaatti duuluudha. Oromootti duulu. Dhalli namaa yookaan biyyi kamuu lafa kanarratti waan hedduu of keessaa qaba. Beekaa of keessaa qaba. Wallaalaa of keessaa qaba. Dhibamaallee of keessaa qaba. Waan hunda of keessaa qaba. Kana hundaa'u baatteetu deemta. Kun hundumtu kan kooti jetteet ittiin deemta. Isa kana yoo hadheessite, hayyuu kee yoo hadheessite, waan inni hin hojjenne ati ofii keetiif seenaa saamichaaf jettee yoo maqaa biraatti kennite, seenaa sana namarraa fudhachuudhaaf jecha yoo ati seenaa isa kaleessaa xureessite, dhaloonni inni dhufu siisi xureessa. Gaaffiin qabu. Maaliif seenaan kuni akka feete taatu awwaalamtullee in kaati deebite rirmi nyaatu seenaan. Seenaan rirmi nyaata hin balleessu.
hin ka'a gaaf tokko. Namni hin dubbisa. Gaafa dubbise akka sabaatutti saalfachuutti deemaa dhufna amma. Itti qaaneffachuu saalfachuutti dhufna amma. Isa qabsaa, isa itti dhiige, isa itti du'e, isa itti cabe, isa maatiitti dhabe, jireenyatti dhabe, akkuma nama kamii bashannanee lafa kanarratti ilmoo argatee gammadee jiraachuu danda'u. Garuu immoo saba kanaaf jedhee jireenya isaa gadadootti qabeenya isaa saamamee jireenya gadadoo keessa jiraate. Fuutee hadheessitee iddoon mallisa keesse kun saba kana miidhuudha. Seenaa saba kanaa xilaatti gurraattiitti dibu. Akka mul'annetti irraa haqanii uummaticha akka seenaa hin qabne. Uummata sobaan wal hadheessee aangoo wal saamu, aangoo of jaba baasu nu fakkeessa. Inni kun aadaa Habashaa ture. Habashaan ilmoon abbaa ajjeeseet aangoo irraa fudhata. Abbaan ilmoo ajjeesaa obboleessa ajjeeseet aangoo walirraa fudhatu. Maqaa walirraa fudhatu. Inni kun gara biraatiin nutti dhufnee isaan kana jala waggaa amma kanaa jiraachuun sun akka aadaatti akka jabummaatti warra fudhatetu jira. Kana kuni nu keessa jiraachuun isaa qabsoo keenyaaf adeemsa qabsoo keenyaatiif baay'ee dadhabaa. Baay'ee nu dadhabsiisa. Baay'ee duubatti deebisa. Ani umrii koo kanatti kan inni beeku kan jireenya isaanii qabsoo kanatti dhaban kan maatiin guutuun itti barbadaa'etu jira. Manni isaanii qe'een isaanii itti barbadaa'etu jira. Inni kaan immoo qaamni isaa gingilchaa ta'e rasaasa meeqa of keessatti baatee deemutu jira. Otoo hatuu miti, otoo sobuu miti, daangaa namaa otoo ce'uu miti. Ani saba Oromoo jedhamu Waaqayyo lafa kana naa kenne anas na uumaa kanas narraan fuutuu lafa koos narraan fudhattu jedhee warra lole warra itti dadhabe itti cabedha warra. Warra kana yoo hadheessite, warra kana yoo nan balleessi ana baatti ta'a jette badiin si ta'a. Sabichi guyyaarraa guyyaarratti dhaloon nama dhufu kun waa dubbisaa barreeffamoonni adda addaa kan kaleessa ukkaamamanii ta'an har'a gadi ba'aa hayyoon Oromoo, manguddoon Oromoo, qabsaa'onni Oromoo barreeffamoota adda addaa baasaa jiru. Keessumattuu warri qabsoo kana irratti jireenya isaanii umurii manguddummaa sadarkaa dullumaa ga'an kun waan ajaa'ibaa barreessanii gadi baasaa jiru. Kitaabota 2-3 jidduu kana keessa kanan amma argaa jiru. Baay'ee waan karaa banu, waan dhugaan eessa akka jirtu banee agarsiisu. Jarri sun otoo gadi ba'anii paablikiitti miidiyaatti dubbatanii nama muraasa kan dhaggeeffatu hin irraanfatamu. Har'a kitaabota kanaan yoo dhugaa dubbatama kitaaba kanaan dhiyoo kana kan argadhe kan Jaalabbaa Caalaa kan Dhugaasaa Bakakkoo akkasumas hayyoonni kan biroo kan barreessan kan. Kuni waan baay'ee tokko nutti agarsiisa. Dhugaan eessa akka jirtu nutti agarsiisa. Maaliif huqqatanii bosonatti galanii akka bineensaa jarri kun gammadanii akkuma dhala namaa makiina gaarii tokko mana gaarii tokko keessa jiraachuun soora jiru maaliif akkas ta'anii waati jettu uummata Oromootti bilisummaa waan jedhamu sana. Anis nagaan bahee nagaan gala jedhee akka inni ofitti gammadee ofitti jiraatu. Daa'imni isaa burraaqxee taphattee akka ishiin nagaan bobbaatee galtu. Qabeenyi isaa akka tifkamuuf akka sabaatti eenyummaan isaa lafa kanarratti akka inni eegamu warra qabsoo kana godhu. Fakkeenyaaf fuutee amma jara kana hadheessitee ani jara kanatti dogoggoroodhaan jedhu. Yakka qabuun jedhu. Warra amma hadheessutu yakkamaa. Namni abbaa xiqqeesse abbaa isaa hadheesse ilmoodhaafis hin ta'u, biyyaafis hin ta'u. Kanaaf ishii kana keessaa bahuu danda'uu qaba manni keenya. Faala kan ta'u tokko isa qaba. Walimmoo sossobuu wal sodaachuu wayii faa waan jiru fakkaata. Muka barbaaddetti buuta malee ani sodaachuuf hin ta'u, sossobuuf hin ta'u, dhugaa itti muurra duubatti hin deebi'u. Dhaloonni akkasii kun immoo kan akka ilaalu kanatti ilaalan hedduun baay'ataniiru. Ati goota yoo taate goota siin jechuu, hin sobda yoo taate hin sobda siin jechuu, yakka hojjetta yoo taate yakka hojjetta siin jechuurraa yoon of qusadhe dhalootatti kana dabarsee waan ukkaamamee wanti bareenni wayii irra maramee darbu kun boodannaa irra baname waan ajaa'ibutu achii ba'a. Never godhuuf hin teenyu isa kana dhaloonni haaraanii fi uummanni keenya falmachuu danda'u qaba. Oromummaa badde kan deebisee nutti uwwise kuni har'a diinni karaa adda addaa ija nutti babaasee uummata Oromoo nyaachuuf itti deemu kun.
yoonu akka kanatti inni guddaan itti ofirratti salphifne isa itti dafqe itti salphate itti miidhame itti cabe itti wareegamee baalirra buufamee lafee isaa allaattiin bishaan keessaa dhugdu meeqa hadheessine bira dabarra yoo ta'e xiqqeessine bira dabarra yoo ta'e maaliif du'a inni tokkos maaliif du'a qabsoo kanaaf yoo inni kaleessaa akkasitti kabajan qabaanne inni itti dhufu maali waggaa 1000 meeqa lafarra jiraadha kunillee qabsoo keenya irratti miidhaa qaba. Kana keessa ba'uun falasa guddaa tokko. Lamaffaan inni dhumaa uummanni gamtaa hin qabne namni gamtaa hin qabne dhiisi uummata fagoo naqee warri manni tokko warri gamtaa hin qabne wal dhageettii hin qabne wal waamanii wal jala waachuu hin dandeenye afaan nagaa walitti dubbatanii rakkoo isaanii haala jiru jireenya isaanii karooratti baafatanii waliin mo'achuu hin dandeenye. Warra ganamaa galgala wacu warra ganamaa galgala wal lolu wal dhabu ta'u. Ganamaa galgala waliin galtu wal dhabda taanaan immoo jireenyi kee diigamaa ta'a. Akka sabaatti immoo irra caalaa. Akka sabaatti sabni waggaa amma kanaa garboome kun haalonni adda addaa kan isa danqu jira. Haalonni gurguddoon isa danqan jiru. Isa sana akka inni uummata kana keessatti deebi'ee gadi hiddan fageeffanne uummata kanarraa akka inni fagaatu irratti hojjechuun otoo nurra jiraatu karaa adda addaa wal harcaasuu wayii yoo jiraate balaadha. Inni kunillee mul'ata. Isa kana keessa uummanni keenya bahu of baasuu danda'u dhalootaaf illee waan gaarii waan ifa ta'e dabarsuu danda'uun fala. Falli sirna tokkotti buluu dadhabuun ati beekaa kamuu haa ta'e Profeesara isa kamiyyuu ta'e sirnatti bultaa sirna sana namni hoogganu immoo nama barumsi isaa sadarkaa keetii gadi ta'e yoo ta'e beekumsi isaa sadarkaa keetii gadi ta'e yoo ta'e garuu immoo sirna sana hoogganan naanni ta'e sirna sanaaf bulta malee namicha sanaaf miti. Sirnatti namni buluu hin beekne namni sirna tuffatu ofiisaa yoo tuffatama. Sirnaan buluun nurra jiraata. Sirna qabnutti itti buluun nurra jiraata. Yoo itti gaafatamne sirna sana seera lafa taa'e sirna sana jalatti seera taa'etu jira. Seera sanaan wal gaafanna. Dhaloonni boruullee seerri gaaf sanaa isa kana jedha ture. Akka sammuu dhala namaa gaafa sanaatti beekumsa uummata keenya gaaf sanaatti seera kanatti tumamee ture. Seera sanatti bultaniittu seera sanatti bulameera eenyu cabse eenyu jallise maaltu jidduu seene jedhee qorachuuf ta'a. Borummoo akka biraatti seerri kun ammeenni ta'ee irra fooyyeffamee sirraa'uu danda'a. Garuu inni kaleessaa seerri kaleessaa sun gaaf sana seerri gaaf sana jiru sun bu'aa maalii buuse yakka maalii hojjetee sana gamaaggamuun isaa waan hin oofu. Inuma ilaalama. Barumsaa'uu dhalootaaf ittiin barsiisuu irraa duubatti waan deebi'amu. Sana keessatti warri tola hojjetan itti galatoomfatamu. Warri hammeenya hojjetan hammeenyi dhalli namaa hojjetu kunoo kana fakkaata jedhamee ittiin barumsi irratti baratamuuf ta'a. Kana kun faloota gurguddoodha. Sirnatti haa bulu uummanni keenya. Sirna isaa haa kabajatu. Sirna sana tumuudhaaf, sirna sana tolchuudhaaf goboota meeqa, hayyuu meeqa kan gaaf tokko nyaatee midhaan garaa isaa hin buune, kan uffatee uffanni qaama isaa irratti gaaf tokko irra hin buune, saba kanaaf of kenne meeqa jira sirna sana tolchuudhaaf. Saba kanaaf kan darbe kan wareegame meeqatu jira. Har'a sana sirna sana radiikal gochuun, sirna sana haquun irraa balleessuun maal fida? Hir'ina guddaa nutti fida. Nama kaleessa du'eef sanaaf illee kireediit dhabuu keenya fida agarsiisa. Isa kaleessaatiif kireediitiin qabdoo ta'e isa dhufuufoo maal gootare? Inni dhufummoo akkamitti ilaalee sitti dhufa? Kanaaf kuni fala. Fala kana gadi fageessee uummanni keenya kanaa olitti dhimma itti ba'ee akka aadaa isaatti akka safuu isaatti wal qajeelche isa dibbee qilleensi baraa rukutu kana fudhatee ka'ee akkuma akka sangaa namatti bookkisu ganamachi bubbisee galgalas bubbisu kan uummanni Oromoo nurraa dhaabadhu kan nu faallu kan nu baasu seera qabnu sana jabeeffannee itti buluudha. Ofirraa dhowwuu danda'uun isa guddaa tokko kan isa harkise jala deemuu qabu. Seera yookaan immoo sirna isaaf jiru sana jala deemuu qabu uummanni keenya. Kanumaan jedha buleessoo.
Ayyee galatooma qabxiilee gurguddoo afur akka yaada furmaataatti nuu kaastanii dhaloonni jalqabumaa kaasee ijoollummaa isaa kaasee eenyummaa isaatiin dhuunfaatti of ijaaruu qaba. Erga dhuunfaatti of ijaaree immoo deebisee biyyaaf ta'a jettanii dabalataan ammoo seenaa goototaa qabsaa'ota kaleessaa barreessuu, kunuunfachuu, qabachuu fi isaaniin jajjabeessuun isaanirraa muuxannoo jireenyaa fudhatee kaayyoo isaanii wajjin imaluu qabaa jettanii kana malees tokkummaa qabaachuun waan bu'uuraa sabni gamtaan mo'aa waloo mo'a jettanii nuu kaastanii dabalataan sirna kaleessa gootonni kaleessaa aarsaa dhiigaa itti kaffalanii lubbuu isaanii itti dhabanii lafee isaanii itti caccabsanii bocan sirnicha jala hiriiruudhaan sirnicha qabatee gara fuulduraatti imaluu qabaa jettanii qabxiilee gurguddoo afur nuu kaastanii ulfaadhaa galatumaan isin jedha. Asumaan kan wal qabate tokkotti wanta sirreeffamuu qabu dhaloonni dhuunfaan of ijaaruun naan siin jedhu ati ilma qabda yoo ta'e ati dargaggeessa tarii hin beeku ilma qabda yoo ta'e situ guddisa ilma kee akka ofii keetti akka sabaaf ta'utti ilma biyyaaf ta'u ilma sabaaf ta'u taasisuudhaaf sheeppisitu godha ilmi kee karaa ati guddifturraa yoo bahee akka biraatti of ijaare karaarraa goraa kanaafu qabsoon keenya dhaloota keessumaa qeerroo maqaa qeerrootiin ijaarame kana waggaa baay'ee irratti karooratee lubbuun meeqaa itti kaffalameetu qeerroo waan jedhamu ijaarame. Har'a qeerroon maqaa nagadaa ta'e maqaan qeerroo maqaa nagadaa godhatan namoonni. Garuu hojiinsaa hojii guddaa jijjiirraa guddaa kan fide wareegama gurguddaa kan kaffale hojiin qeerroo sun. Kan abbaatu guddise qeerroon kun karaarraa of ijaaree ofiif dhuunfaaf of ijaarree abbaa isa dhalcheetu jira kan dhalchee guddisetu jira guddisee iddoon nama jiru kana isa gaheetu jira waraanni bilisummaa oromoo nuti har'a arginu kun qeerroo kaleessaa otoo kaleessaa karaan agarsiifamee guddachuu baate yoon akka shalabbee finfinnee walakkaa deemee waardiyyaa warra abbaa qabeenyaa hattootaatiif waardiyyaa ta'u ta'a sila. Kanaafuu dhuunfaadhaan jechuu miti dhaloonni sirna ijaarame sanatti abbaan guddisuu qaba sirna ijaarame sanaan gabbifachuu qaba irra ammeendi godhee fooyyeffachuu qaba itti buluu qaba sirna isa kaleessaa sanaaf garuu kabaja qabaachuu qaba kan isa guddisee isa dhalche sirna sana waan ta'eef isa kanan jechuu barbaade kanan sirreessuu barbaade. Ayyee galatoomaa dhuunfaadhaan kan jedhame eenyummaa isaa bocee karaa sirriidhaan waan qabsaa'onni kaleessaa bocanitti faana bu'ee faana isaanii hordofuudhaan akeekaa fi kaayyoo Oromoo fi Oromummaa fi itti guddachuu jechuudha. Asumaan wal qabsiisee gaaffiin kanaa wajjin walitti hidhata qabu tokko isin gaafadha. Keessumattuu gara alaatti koreen gargaarsaa walitti sassaabu osoo qaamni hin beekin yookaan immoo koomunitiin hin beekin yookaan immoo qindoomina hawaasaa malee tuuti wayii walitti qaqqabee maqaa taaksii foorsiitiin yeroo itti maallaqa walitti sassaabu yookaan immoo deeggarsa walitti sassaabu ni mul'ata. Isin sochii akkasii kana akkamittiin taajjabdan maal quba qabdu? Waan baay'ee waan gaarii irraa argitaa waan baay'ee waan irraa namatti hin tolle irraa argitaa sirnatti buluu dhabuu waan inni jedhu tokko isa kanayyuu ta'u mala. Fakkeenyaaf qabsoon tokko uummata Oromoo bilisoomsuuf deemu tokko sirna qaba. Sirna sana keessatti akkaataa itti dinagdeen namoota irraa maddisiifaman inni maddisiifame kun eessatti iddoon irra haalli baay'eetti jabaate eessatti dura dursee ga'uu qaba. Maal godhuu qaba? Maal irratti irra atattamaan ga'uu qaba? Keessattuu lubbuu baraaruu uummata dhibeen adda addaatti seenee yookaan immoo beellitti seenee baraaruu waan akkasii irratti sirna qaba. Sirnaan deema. Egaa sirna sanatti bulame jechuudha. Garuu akka sabaatti immoo namoonni tokko tokko hadooddiidhuma qaban sirnaan waliin beekan jarri kuni sirna wayiitti buluu seera wayiitti buluun beekanii seera mataa ofii baaftanii seera yookaan immoo sirna mataa ofii tolfataniitu waa garee wayii uummatuma kana keessa uummatuma tokko nuti uummatuma tokko kana keessa uummata Oromoo keessaa gartokkee wayii nama yaadaan isaan fakkaatan yookaan immoo nama hubannoon isaanii baay'ee gabaabaa ta'e walitti ammaarrataniitu garee wayii ijaaranii
anatu gargaaree jedhu. Iddoo 20 iddoo 30 jirama waan akkasii kun biyya alaa kana keessa. Maal akka wal saamuuf ta'e naaf hin galu. Yoo dinagdeen akka sabaatti buufamu kun nama nyaatutu jira ta'e. Waan uummanni buusu kana nama karaarraa jallisutu jira ta'e isa to'achuun isa tokko. Sirna kana keessatti hirmaatanii horiin bu'e kun iddoo kan akka ga'uuf bu'e maaltu ta'e jedhanii gabaasa barbaadu. Gaafa namni sun dhuunfaa ofiitiif oolfate dhimma biraatiif oolfate isa sana uummata kanatti himteet addunyaa kanatti himteet salphiftee ofirraa kaaftee seeratti dhiyeessita namoota akkasiisa. Har'a garuu kan beela'u uummata Oromooti. Eessattuu haa ta'u dhiyaatti kaabatti kibbatti giddugaleessatti iddoo fedhettuu haa ta'u uummata Oromooti. Oromootu beela, ilma Oromoo, haadha Oromoo, intala Oromootu beela. Kan wal ijaare immoo garee tolfatee guruuppii adda addaa tolfatee ijaare ana tasiin deemaa ana wayyaa jedhanii warri kophaa fiigan jiru. Kun maal nu barsiisaa? Dhaloota maal barsiisaa? Sirna wayii seera wayii tolfatee seera sanatti buluu dhabu. Boru mallee atis karaa barbaadu deemta. Inni kunis karaa barbaadu deema. Sunis karaa barbaadu deema. Akka horii cubbuu adda adda faca'uu nu barsiisu. Akka horii cubbuu kunis karuma tole deemu. Emergensiidhaaf akka sabaatti akka maatii ati keessaa dhalattee sana obboleessa kee abbaa kee haadha kee irratti mana kee keessatti waan uumameef gargaaruun gargaarinaa jechuu qoome. Garuu karaa adda addaa organizationii adda addaa maqaatti uumtee wanti fiignu kuni baay'ee hiikni isaa itti fufinsa hin qabaatu. Har'a gargaaruun gaarii. Haqa qabus haqa qabu baatus. Iddoo adda addaatti kan inni karaarraa maquyyuu warreen akkasii kana keessaa. Borullee iddootti gaafattu hin qabdu warra kana. Argineerra kana dura. Maqaa qeerroo bilisummaa Oromootiin kan walitti qabamee karaarraa maqee uummata keenya naannoo Aniyyaatti beelli isa mudatee rakkinni isa mudatee fi walitti qabamee kan karaarraa maqee naannoo Wallootti kana bakkoota adda addaatti Oromiyaa keessatti kan karaarraa maqee ni jira. Seerri ittiin gaafatamu hin jiru jechuudha. Namoonni sun namoonni dhuunfaan abshaalonni garaaf bulan waa'ee garaa isaanii qabeenya isaanii malee uummatichi waan inni itti jiru sun kan isaaniif waan tokkollee isaan hin quuqne warri horii sana kiisii sana keessa keewwatanis jiru. Amma waan ta'u kana keessaas lakki qulqulluu iddoon itti jettu hin jiru. Uummanni Oromoo kan inni to'achuu danda'u isa sirnaan instituushinii isaa jalatti ijaarame. Fakkeenyaaf kan baroota dheeraa lakkoofsifaate oraa. Oraanii hidhata addunyaa kana wajjin illee ni qaba. Red Cross wajjin illee karaa adda addaa warreen rakkinoota akkasii kanaa fi dafanii qaqqaban Red Cross, Society for Tourism and others warreen akkasii kana wajjin hidhatan ni qaba. Wanti ta'u hundumtuu addunyaa fuulduratti illee akka sabaatti irratti raawwate jedhameetu galmeeffamee galmee addunyaa kana harkallee ta'a. Amma namni dhimma tokkoof dhibee amma jidduu kana keessa Oromiyaa keessatti galee akka inni babal'atu mootummaan kun irratti hojjete gargaaree dhibee sana balleessuu caala akka inni babal'atu irratti hojjetu kan. Inni tokko dhaqee mootummaa haa jennu mootummoota addunyaa kanaatti karaa tokko gabaasatti gabaasa. Inni tokkos dhaqee karaa tokkotti gabaasa. Kunis karaa tokkotti gabaasa. Sin uummata adda addaati moo uummatuma tokko jedhanii gaafatu. Biyyaan keessa jiru kanatti wanta akkasiin mudate. Dhimma Oromoo rakkina Oromoo irra ga'u kana karaa adda addaa mootummaa biyya kanaatti dhaqnee haasofsiisuu dhaqna. Sabni kun saba adda addaati isin ati immoo isa kam keessaati Oromoon kun tokkuma moo kan adda addaati iddootti jedhamee nu gaafatantu jira jechuudha. Otoo tokko taatanii yoo tokko taane waan tokko afaan tokko dubbanna dhaqne. Namni qalbiinsaa tokko hin taane karaa adda addaa of agarsiisuudhaaf
isa kaleessaa awwaalee ofiif of kaasuudhaaf yookaan immoo inni namni biraa hojjetu yookaan sirni hojjetamu suni sirna miti sakan kootu irra gaariidha jedhee nama 20 nama 30 kan nama 10 kan nama 5 ijaarratee ol ka'u kun addunyaa kana birattis iddoo meeqatti akka galmee adda addaa akka isaan nu godhan beeku. Maal siin jedhu maal addunyaa kanatti barreessinee Red Crossitti barreessinee kanatti barreessineet barii xalaanuu deebiseera. Yes, jarri hin deebisu. Garuu kireeditii sabni keenya akka sabaatti qabaachuu qabu. Tokkummaa sabni keenya akka sabaatti qabaachuu qabu dhabsiisa. Isa kana nama beeku namni warri kana godhu. Otuma beekaniiti karaa adda addaa fiigu. Haa ta'u immoo hin godhinaa jechuun hin barbaadu. Ani otoo tokko ta'ame karaa tokko deemame amma waanuma qabamu sana waan uummanni qabu kan horaa isum sanatti warri kun dhaqanii dabalamanii koree keessatti ta'anii biyyatti keessa jirtu sanatti horaa koree namni itti ta'ee biyya nani jiru kana German, Europe, America biyya adda addaatti akkumatti koreetti ta'ee horaan sun walitti qabee erge geesse addunyaa kana fuulduratti illee galmaa'ee kan jiru isa yakki isarratti raawwatullee kan falmuuf addunyaa kanachaa. Amma garuu suni mul'achaa hin jiru. Gaafati karaa kanaa waamtee koottaan mari'annaa rakkina saba kanaa ati jettu inni immoo gaafuma gaafumatti walgahii waamte sana namoonni akkasii kun immoo nama biraa guruuppii isaanii sana waamu wal faallaa dhimma Oromoo dhimma saba tokko iddoo 10tti iddoo 5tti namni mari'ata. Kun dhaloota maal barsiisuuf deemu? Dhaloonni kanarraa maal bara? Ani kanaafuu ana wajjiniin ana dabalate warreen akkasii kanaan falmuun hedduu barbaachisaadha. Karaatti deebi'a. Yoo akka sabaatti amanamoo nuti hin taanu ta'ee inni kan hojjetu sunis kophaatti amanamaa ta'uu hin danda'u. Dhiiga tokko qabna gaa. Kanaafuu irra ati amanamaa, irra ati malaaka wayi, inni kaan immoo seexana yakkamaa taasisanii yaadu yoo ta'e jarri kun uummata Oromoo irratti garbummaa dheeressuu bira darbeeyyuu Oromoo garbicha taasisanii hambisuu fi lafa kanarraallee duguugame. Kana booda wanti Oromootti deemu warra nu jiraachisuuf deemu. Nu mo'annaan Oromoo mo'amnaan warra Oromoo jiraachisuuf deemu. Warra lafarraa qulqulleessee akkuma jedhan sana qurxummii balleessuuf galaana gogsuu qabna dhan uummata Oromoo galaana sana gogsina jedhee warratti karaa warratti kunooti ulee jedhanii ulee kennuufidha. Kanaaf uummanni keenya isa kana hubachuudhuma qabaa. Waan baay'ee jechuu danda'a. Gara laafessi namni beelaa innaa dan dhuguma jedhee asittis achittis kennu hedduu jira. Amma oomitti akka kanatti garaa laafaa jiraannaa. Oromoon kuni gaafa ilmi isaa jalatti ajjeefamu haadha manaan gudeedamtu intalli isa jala gudeedamtu qabeenyi isaa sarraa fudhamee namni biraa dhufee diinqa isaa irratti abbaa ta'e inni kun garbicha ta'u. Oromoon kuni gara laafessa hammataadha gara laafessa jecha arrabsoo xiqqeessuu salphinaa kana nuuf kennaa turan. Oromoon akkasii nuuf gaarummaa nutti fakkaata. Maal jechuudha? Maal jechuudha gara laafummaa jechuun? Hiika isaa bal'isnee ilaaluu danda'uu qabna. Kan dheeboteef obaasanii kan beela'eef laachuun gaariidha. Isa biyya sirraa fudhatu, haadha manaa sirraa fudhatu, salmoo keessa jala gudeedu, haadha manaa keessa jalatti gudeedu. Ati gara laafessa jennaan gara laafessa tun du'a lubbuun si keessaa hin baane garuu akkumatti lafarra sochootu ta'u. Amma isa kanatti mul'atuuf deemu, isa kana irratti daraarsuuf deemu. Kanaaf otoo karaadhuma tokko ta'e baay'ee gaariidha. Yoonni akka maatiitti immoo wanti godhamu jiraate akka maatiitti maaliif goote namni jedhu hin jiru garuu uummanni Oromoo gargaarsa isa barbaachisa. Dhibeen daa'ima irratti faca'ee daa'imni guyyaatti akka baala harcaatu kun namni biraa du'a ishii gammadaaf malee namni ishiidhaaf yaadu hin jiru. Mootummaan biyya sanaa du'a ishii gammada malee isa rasaasaan ajjeesuudhaaf inni karaa meeqa nama meeqatti ijaaru dhibee fidanii itti gadhiisanii dhibeen ajjeesaa fi waan jiruuf irraa gammadu malee ittiin gaddan namni gaddu jiru. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jiru wal waamee
karaa sirna qabeessaan addunyaa kanatti illee bahee iyyatee hiriirota adda addaatiin eelaa kunoo iddoo akka kanaatti dhibee kana uummata kanarratti dhiisanii uummanni kun dhumaa jira, daa'imni dhumaa jirti, ilmoon haadha duute harma hodhaa jirti jedhee himachuu danda'u qaba. Yoo karaa adda addaa dhaqxee uummanni kun ammayyuu qoosaattiidha qabsoon hin galleef jedhee si tuffata. Faranjiinus hin dhagahu. Warramti addunyaa kanaa fi rakkina akkasiitiif birmatan illee isaan illee karaa adda addaa naatti dhaqxe kun saamichatti jira uummanni kun siin jedhu malee si nama nana. Akkanuma ta'e karaan Booranaa sun uummanni akkasittiin qabeenyi isaa karaa irratti harca'ee dhume mootummaan kun dhimma isaan ture gammachuu isaa ture. Gaafa sana Finfinnee keessaa VAT fi wuskiidhaan fuula dhiqachuutu ture. Dabballoonni harka rukuchaati turan. Warra abbaa gadaatiif harka rukutu. Ijoollee abbaa gadaa masaraa jirti jedhanii harka rukutu. Ijoolleen abbaa gadaa ilmaan Oromoon tiksine beela ishii dheebuu ishiin tiksine. Ijoollee abbaa gadaa ta'uu dhiisi yoo danda'ame ijoollee abbaa gadaa yookaan immoo seexana nama lafarraa balleessuu qiyyaafate sana ta'aniitu jiraatu. Kanaaf akka kanattiin miidhame uummanni keenya kan Booranaa. Baraana akkanattiin miidhamaa jira uummanni keenya. Waggaa dhufu yaa uummata Oromoo. Oromiyaa guutuun wanti afaan keewwatan dhabamee dhibeen kan ammoo irra facaasanii jarri kun akka galaanaa si gogsuuf jiru yaa Oromoo. Hin gogdaa, hin badda yaa saba keenya, hin banna wal qabanne. Kanaaf dammaqa. Tokko dhaqxee diina jala kaattee diinaaf dibbee rukuttee isa si ajjeesu isa diroonis irratti roobsu. Isa qabeenya kee ibiddatti kaayee gubu. Isa dhibee barbaadee fidee sitti facaasu. Akkati dhibee sanaan duguugamtu dhaloonni duguugamu sitti facaasu jala kaattee jala isaaniif dibbee rukuttu. Soba jettee akkam fudhanne goodaatti isa mul'atu kana kun. Isaaf warri kana gootu gaafa uummanni kun qulqullaa'e sitti sinuma darba. Waanuma goobanaa irratti raawwate sanas irratti raawwata. Goobanaa itti dhimma ba'anii waggaa meeqa dhimma itti ba'anii uummata Oromoo jilbeeffachiisanii duguuganii lafarraa fixanii harka namicha kanaati. Dhumarratti ajjeesan, summiin ajjeesan. Kanumatti isaan eega. Kanaafi karaa adda addaa fiiguun nun baasu. Wal qabannee tokko taanee fiiguutu irra nu baasa. Wal waamnee immoo wal jalaa owwaachuu dirqama lammummaa, dirqama sabummaa, dirqama namummaa ba'uu gaafa wal waamu. Kanatu nu fala. Atis karaa kee fiigdee, anis karaa koo fiigee, anis sunis karaa isaa fiigee ittiin deebinu. Ji'a muraasa booda immoo nutu walitti diina ta'a. Walitti gaarreeffanna karaa irratti. Sanumatti dhufa. Kanumaan jechuu barbaada. Ayyee galatoomaa qabxiilee bareedaa nu kaastanii wanti kamiyyuu yoo qindoominaa fi hooggansaan ta'ee jaarmiyaa beekamaadhaan ta'e bareedaadha. Akkasumas immoo haalli egeree Oromiyaa akkuma isin kaastanii gara xumuraarratti baay'ee sodaachisaadha. Maaliif mootummaan biqiltoota warreen akka boqqolloo yookaan immoo bishingaa kana yoo inni ga'e waraana bilisummaa Oromootu keessa dhokata jedhee jira. Iddoo kaanitti hongeetu rakkisaa ta'eera. Iddoo kaanitti immoo weerara dhibee buusaa koleeraatu rakkisaa ta'eera. Egereen Oromiyaa gama wabii nyaataatiin baay'ee ulfaataa ta'ee jira jechuudha. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo waan kanatti dammaqee socho'uun murteessaadha. Qabxii bareedaa nu kaastanii. Mee asumaan gara dhimma galaana diimaatti ceenaa haala waliigalaa biyyi keessa jirtu irratti haasofna. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa dheengaddaa haasaa cufaa kan mana maree bakka bu'oota biyyattii irratti haasaa taasiseen dhimmi galaana diimaa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jedhanii arbeessanii akkasitti ol kaasanii akkasitti ol kaasedha kan inni haasa'e. Kanaan dura galaanni diimaa egaa kufaatii mootummaa dargiitti qaama Itoophiyaa ture. Kufaatii mootummaa dargii booda garuu qaama Itoophiyaa irraa adda bahee jira. Sa'aatii biyyi Itoophiyaa gaaga'ama siyaasaa hamaa keessa jirtu namni nagaan bahee galuun yaaddoo itti ta'e gama kaaniin waraana gama kaaniin ammoo beelli hammaachaa jiru kanatti ajandaa galaana diimaa kana bocanii as baasuun maaliif barbaachisu? Keessumattuu immoo Eertiraan dhimma kanarratti qaama kamii wajjin mariin taa'uu irraa sadhaa jettee akeekkachiifteetti. Somaaliyaan illee guyyaa kaleessaa ibsa baasteen
ani qaama biyya koo wajjin dhimma kamiifiyyuu araaraafis hin taa'u mariifis hin taa'u jettee isheenis gama isheen akeekkachiifteetti. Iccitiin dubbii Abiy Ahmad booda jiru kun maali? Waa'een galaana diimaa kun beektaa nama sirriitti ilaalee fi waa'een galaana diimaa irra dubbatamu kun har'a hin turre kan dubbatamu irra ture. Kaleessa dubbatamuu qabaa. Kaleessas lubbuu nama meeqaa galaafate waa'een naannoo sanaa. Naannoon gara galaana diimaa kun ilmaan Oromootii fi loluma Eertiraa fi Shaabiyaa fi Dargii jidduutti ta'e irratti illee ilmaan Oromoo hedduu nyaatee hedduu galaafate. Naannoon suni naannoodhuma dhiiga dhangalaasuudhaan dhiigni akka dhangala'u uumamte fakkaatti. Amma immoo galaana diimaa kana akka Itoophiyaa kana keessa gaa sabaaf sablammii hedduu jira. Sabaaf sablammiin jiru kun ifa gara 80 wayiitu jira. Daangaan galaana diimaa kun gaafa sararamtu akka Itoophiyaa sanatti jechuudha. Gaafa sararamtu Eertiraa fi Itoophiyaa adda baasuudhaaf eenyu fa'itu sarare? Akkamitti sararamte? Yookaan immoo akkamitti waliif kennamte? Waan jedhamu sana duuba isaa deebi'anii ilaaluu nama gaafata. Shaabiyaan gaafa uumamtu Itoophiyaa irraa loltee biyya ishii kabachiifattee bilisummaa mataa ishee argachuudhaaf kan ishiin uumamte. Shaabiyaan gaafa uumamtee loltee fuulduratti siquu ishee argitu qaamni Itoophiyaa sana iyyuu cabsee fedha Shaabiyaan barbaaddu guutuuf Shaabiyaan yoo barbaadde yes malee noon kan keessa hin jiraan qaamni biraa uumamuu qabattee TPLF uumte. TPLF uumtee TPLF Itoophiyaa loltee Shaabiyaan edda bilisoomtees TPLF immoo lolteetu jara kana Dargii cabsitee fottoksitee achi kaaftee jira. Agartee gaaf sana TPLF uumamni ishii yes jechuurraa uumamte waan taateef waan Shaabiyaan barbaaddu guutuuf uumamte waan taateef achumaan immoo dantaa mataa ishii keessa isarraa hafe. Keessumattuu dhimma daangaa kana fa'aa yeesii malee noon hin turre. Namni lakkii akka sabaatti kana nutti akka biyyaatti kanatu nutti xiqqaata. Yoo isin biyya taatan iyyuu karaan addunyaa wajjiniin itti wal arginu karaan galaanaa kanatu nu hafuu qaba jedhee namni dubbatu hin jiru. Okay ture. Amma TPLFis gaafa dhuftee irree baaftu waa'ee dhimma karaa sab kana waa gaggaafachuun inuma ture. Inni sun TPLFis kana dhiibdee akka hin deemne baadimmee lolli baadimmeetti uumamuu fi daangaan baadimmee jidduutti kakkaatu kun yeroo adda addaa rakkoo uumteetu akka waa'een galaanaa kun hin dubbatamne ukkaamsiti. Ukkaamamee hafachaa. Sana keessatti warra Eertiraa waan isaan godhan yoo jiraate galaana diimaa kanarratti namoota dhimmi isaan ilaallanne fidanii irratti ijaarataniiru. Gulf Club waan jedhamu. Gulf Clubiin kuni Reersi Club. Warri kuni warra Gulf kana keessaa walitti dhufan. Warri kun dhimma galaana security karaa dhimma galaana diimaa kanarratti wal ta'anii ijaaraman jechuudha. Maaltu galaana kanarraan dhufee isaan akkana sodaachisee ijaaramuu isaan barbaachise. Inni kun shakkii keessa jirutu jira. Itoophiyaan gaaf tokko warra amma Itoophiyaa bulchina jedhu kun gaaf tokko rakkoo uumuu danda'u, nu gaafachuu danda'u gaafa isaan nu gaafatanii humna nu tumsu kana tolfannadanii warra tolchanii. Kanaafi har'a ibsoota adda addaa karaa adda addaa babbaa.
dhugaadha. Namoonni adda addaa biyyoonni adda addaa warri kilaba isaanii kun Itoophiyaa warri jedhamu kuni Abiy fa'aa meembariitti taanaa jedhanii gaafannaan iyyuu noo jedhanii didan. Warri sun. So eenyutu dida gaama beektaa? Warra galaana diimaa kanatti itti dhiigee tiksee asiin ga'e sun otoo ta'e Itoophiyaan kun kireeditii qabaachuu qabdi ture. Warra sana achi moggaatti baasaniitu warra namoota biraa Dubaay, Qatar, kanneen akkasii kana Somaaliyaa, Jibuutii waan akkasii walitti guuraniitu Gulf Club jedhanii dhimma galaana diimaa irratti gamtaa tolfatanii Itoophiyaatti sana warra Itoophiyaa bulchu kana Itoophiyaan ofiishiittuu achittuutti jiraachuu biyya keessa jiraachuu hin dandeenye galaana gaafachuu maal ishee barbaachisadhanii dhiibanii baasan jecha. Kanaaf daangaan Eertiraa fi Itoophiyaa jedhamu kana jidduutti sararame sirrii miti. Gaaffiin imma akka sabaatti akka Itoophiyaatti gaafatame sun gaaffii sirriidha dheeriin fudhadha. Isa kana immoo akkamitti akka isaan gaafatanii fi otoo rakkinni inni biyya keessa jiru hiikamiin rakkoo ofii isaanii otoo qabanii biyyuu karaa hundumaa dhiigaan faalameetoo jiru. Dhiiga biraa akka faalamuuf sana qopheessuun maybe political game ta'uu mala. Kana intinaan siin jedhu dhimmi galaanaa kuni Itoophiyaan akka Itoophiyaatti jirti taanaan gaafachuun mastiidhuma. Waan ishiin akka daanqoo wanni hammattuu baalleerra keessee hammatti irra teessuu maaltu jira? Maal seenaa maaliitiin galaana diimaatiin walitti hidhamte Eertiraan? Yoo barbaachisaa ta'e sabnumti naannoo sana qubate iyyuu eenyu? Kunillee ilaalamuu qaba. Saba sanaa kan ukkaamsanii eenyummaa isaarraa jijjiiranii bifa isaarraa jijjiiranii kan inni qabne kennanii fi gara sanatti harkisanii fi wanneen kana tiksuudhaaf wanneen kana bifachuuf jecha. So gaaffiin suni isa baasa yoo ta'e wanta Abiy gaafatu akka namaatti gaafa laalu. Bu'aarraa arqamnaa akka sabaatti uummanni Oromoo bu'aarraa qabaa jechuu kootu otoo hin taane akka namaatti gaafa laalu gaaffiin gaafatame gaaffii sirrii. Gaaffii sirriidha. Isa kana immoo Eertiraan warra irra dibbee rukutuuf kun otoo lolli uumame otoo gamtaa qabaatee biyyi nagaa qabaatee Itoophiyaa wanti jedhamu kun nagaa qabaatee Eertiraan fuuldura dhaabatee loluu hin danda'u. Kanaaf yoo danda'ame Eertiraan waan baay'ee booressuu barbaadu biyya jidduutti illee tika adda addaa keessa galchanii Finfinneen already tika Eertiraatiin guutamteetu jirti. Biyyattiin tika Eertiraatiin hammasamaa jirti. Ammallee maqaa adda addaa maqaa TPLF, TDF kanaan maqaa maaliin maqaa Tigreetiin warri hojii jajallataa hojii hamaa hojjetan hedduu jiru. Isa kana sirriitti waan beekan natti fakkaata warri biyya bulchine dhumsu. Kanaaf yaaddoon kan koo yeroo kana maaliif gaaffiin kun ka'ee kan jedhamuu fi attention diverting natti fakkaata. Ilaalcha jijjiiru haalamma jiru kana jijjiiru bifa jijjiiruudhaani gara sanatti attentionii nama akka inni goru gara sanatti waan dhiibuuf deeman natti fakkaata. Maalinni dubbiin faannoo jedhamu kuni naannoo Amaaraa jedhamu kun deemaa jiru. Eertiraanuu nama Itoophiyaatti fottoquun qabdu jedhee warra lolaa bahe amma ammaatti warra loluudha. Har'a garuu yeroodhaaf diina kootiif rakkootii waan jedhamu sana natti fakkaata. Yeroodhaaf Eertiraan waan faannoo kana achitti illee injiftee fi fira fakkaata. Irra keessi isaanii garuu firame. Dubbiin faannoo kun deemtee fagaachuuf hin deemtu. Namoota muraasatu riphee lolaa yookaan immoo shiftaa ta'e hafaa warra kaan deebi'anii araaramanii galuuf waan yeroo dheeraatti fudhatu natti hin fakkaatu. Gaaf sana Eertiraan warri faannoo kuni deebi'ee Eertiraa sanaan waliin morkuta. So ammallee Eertiraan lolli isaa yeroo dheeraa fudhatuuf taa'a malee Eertiraan solushiniin kennituuf taanaan har'a warreen fira godhatee of jala ammaarratee ittiin deemu sun boru isatti garagaluun homaa
gaaffii hin qabu. Namni Eertiraa kana bulchuu baay'ee nama gaanfa Afrikaatiif dhibee guddaadha. Humnoota adda addaa nama kaayyoo waliin fakkaanne illee fidee of keessatti ijaaree achi keessa teessisee tika godhachuun aadeffatamaadha. Kanan duras kan arginerraa. Ammas humna Somaaleerraa siniin leenjisa jedhee inni fuudhe tokko humna wayii achitti qabee jira. Faannoorraas naannoo Amaaraarraa siniin leenjisa jedhee kan fuudhee achitti 60 lakkaa'amu gara 5,000 amma 8,000 ta'uu leenjifamanii Eertiraa keessaan ba'an tikka jechaadha. Gammoojjii Eertiraa keessatti leenjifamanii isaan Eertiraan akka tiksaniif gaafa rakkinni dhufte dhaqanii akka qoraan ibiddatti kaa'anii kan ibiddaaf qophaa'anidha. Sana baastee as fiddee illee lolchiisuuf hin qophoofne. Warra kaan lolchiifti malee warra sun warra humna ijaarratte kan Somaalee sanaa fi kan warra kana humna guddaa achi jiru sana achitti qabattee irra teessee jira. Agartee. Kanaaf kun egaa balaa guddaadha. Balaa guddaan sun akkamitti keessa ba'ama. Uummanni keenya amma akkuma kaleessaa sana agareen daardinbareen jedhee dhaadatee inni bokkisee deemee achitti mulluu ta'ee dhumu sana isa kanarraa of qusachuu qaba. Dura ofii isaatiin nagaan bahee nagaan galuun isarra jiraata. Kan hidhame hiikamu, kan inni gaafatu deebii argatu irra jiraata. Yoo kana hin taane abbaa irraa qabanii gorra'aa ilmoon immoo ati kottu biyya bilisoomsi jedhanii fuudhanii geessanii du'atti erguun lolatti erguun kun dhufuudhumaaf ta'a. Ammas kanumatti jiru humna guddaa ijaaraa jirra. Humna kana goonaan siin jedhu daa'ima walitti guuranii ijoollee beellii fi rakkinni wanni godhu kana walitti guuranii kanatu jira. Keessumattuu hidhanni manneen barumsaa biyyattii keessatti isaan tolfatan keessaa siyaasni guddaan tokko amma mana barumsaa Baranaa ijoolleen persentii 3 qofaatu darbee dheetu namichi Biraanuu jedhamu suni gabaasa ture. Kuni tooftaadha. Tooftaadha. Bara Dargiillee kanumatu ture, bara TPLFs kanumatu ture. Innaa qormaatarra ijoolleen geessu qormaata sanaan ijoollee kuffisaniitu akka ijoolleen frustrate taate gaafsan immoo humna qaxaruu waraana qaxaruutu dhufa. Bariitu isaa. Ijoolleen aarte kun naqxee waraanatti dirgimyetti. Ammas tooftaa sanisuma kaleessaa tooftaa dulloomaa sanatti dhimma ba'uudhaaf ijoollee kan akkas godhan. Isa sanatti dhimma ba'uudhaaf. Isa sana uummaticha ammas cal jedhee dhaggeeffatoo ta'e kun ittuma fufuuf jira. Lammaffaa barumsi suni akka baratamu kan barbaadame ijoollee warra royal family ta'uu barbaadaniiti. Ijoollee warra aangoorra jiranii ijoollee qabeenyaati warri barumsa kana amma baratanii ammumti darbanii darban. Inni kaan sammuu maaliitiin baratta? Rasaasni sammiidhaa gadi sitti harca'a. Dirooniin otoo ibidda sitti harcaasu, beelli achi otoo si rakkisu, nagaan baatee nagaan deebitee galuun otoo si rakkisu, rasaasni gurrarraa otoo si barumsa isa kam sammuu isa kamiin barata. Kun dhaloota laamsheessuudha. Dhaloonni gaaffii guddaatu uumama amma waggaa tokko kana keessatti ijoolleen expected ta'a ta'e hin dabartii biyya sanaaf taatee jedhamtu sun ayellaatti namni. Har'a yoo meeqa kanatu waraanatti dabalameera. Dhaqee achitti harka kennata. Kan dhama'e haati sabbata ishiitti waan guduunfite wanni gootee qoraan gurgurtee rakkoo meeqa keessatti kan ishiin barsiifte bu'aa tokko argadha jireenyi kootu fooyya'aa jetteeti. Har'a ilmi iddoo sana gahuu dhabee inni kaan tarkaanfii biraa fudhatuuf deema. Tarkaanfiin biraa gurraa fi jasaa qabatee achi badee amma maallaqa miindaa amma kanaa isinii kennina. Isa kanaan jedhanii gowwoomsaa jiru ijoollee. Waraanaatti akka isaan dabalaman. Gara sanatti bobba'aa jirti ijoollee. Kanatu diraamaatu taphatamee egaa isa kana waan baay'ee baatee kan dhufu waa'een galaana diimaa suni Itoophiyaan
nuyi Itoophiyaanis kan keenya warra jedhu hafalmu dhaqee. Galaanni Diimaa kan Itoophiyaati eega taate. Warri Itoophiyaadhaaf falmu Itoophiyummaa isaanii labsatan asirratti isaan ilaaluun qabna. Warri Itoophiyaa keessattuu miidhamne irraa Itoophiyaan nuuf iyyuu fira ta'uu hin dandeenye nu ajjeesaa jirtu jedhu immoo mirga isaa falmii isaatti fufachuu qaba. Ganda namaa dhaqee garuu ofiin kan lolle deebi'e ammas. Isa akkasii deemaa jechuudha. Dhimmi Galaana Diimaa suni waan laaftu miti. Jarri kun gocha isaaniitti illee hin saalfatu amma. Abiyyi fa'aa TDF rukuchiisuudhaa fi taankii fi maali meeshaa gurguddaa geessanii Eertiraatti kennan gaafsan. Meeshaa kanaaf sana hin jedhamnetti kennan. Eertiraan wanta itti waan hin qabne tokko abbaa qabeenyaa taate. Deebisii jennaan lakki siifin lolee an harka duwwaatti boru jarri kun onatti kaan maal hin taane deebisu. Dhofkatanii taa'u. Kana dhofkataniitu jiru. Kanatu jira. Balaa gurguddaatu raawwachuuf ta'a. Isa kana guyyaan immoo nu agarsiisa. Garuu akka seeraatti gaafachuun sun sirriidhumaan jedha. Galatoon. Yaada bareedaa kaasan bu'uura seeraatiin Itoophiyaan gaafachuudhaa fi mirga qabdi yookaan immoo galaana sana fayyadamuuf mirga qabdi seerri addunyaa hin eeyyamaaf jechuudha. Seerri addunyaan eeyyamaaf gaafa jennu daangaan sararame sun sirrii miti. Daangaan kun sirriitti sararamuu qaba. Uummanni miliyoona 120 kuni jaamee cufamee balbalatti cufamee affeelamuu jechuudha. Daangaan sararame sirrii miti. Daangaan suni warra waliif oogu warra waliif hin dhufetu tooftaadhaan warra dhufetu biyya sana nuyi qabeenya isaa saamnaa ati immoo balballi isaa kana atitti Israa'el lammaffaa taati jedhameetu bire dhaadatamaa ture Eertiraan. Warra sanatu waliif kenne malee dhugaa uummanni irratti hirmaatee mariin irratti hirmaatee yes daangaan dhugaa isa kana jedhamee kennameefi miti. Daangaan humti Eertiraa sararame sun daangaa sirrii miti. Walumaa galatti. Daangaa sirrii miti. Inni sun ilaalamuu qaba jechuu mirga itti qabu jiru. Yaada bareedaadha. Isaanii warri Itoophiyummaa leellisanii fi faajjii Itoophiyummaa jalatti gurmaa'anii jiran gaaffii isaanii tuuquu danda'u. Warri garuu Itoophiyaa dhumtuu humnaan nurratti fe'amte aadaa keenya eenyummaa keenya balleessite duudhaa keenya balleessite ilmaan keenya nyaattee lakkee keenya beeksistee dhiiga keenya dhangalaasite jedhan immoo gaaffii isaanii qabsoo isaanii itti fufuu qabu. Lola abbaa qabutti dhaqanii dhiiga isaanii dhangalaasuun akka 1992 sana barbaachisaa miti jettanii yaada baay'ee bareedaadha. Silaa gidduutti qabxii bareedaa tokko kaasanii turtan keessattuu kufaatii barattootaa kan ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa beeksisee jechuudha. Biyya tokko keessatti barataan 3% qofti qabxii walakkaadhaa ol deebisee 97 gaafa kufu dhaga'uun akkuma addunyaatu waan raajii namatti fakkaatu. Hireen immoo warroota kanaas maali kan jedhamu himaamuun namatti ulfaatu. Keessumattuu amma akka naannoo Oromiyaatti kibbi Oromiyaa beela keessa ture. Naannolee Oromiyaa kan biraatti immoo akkasuma tuuqanii waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jiru waraana jabaa ture. Keessumattuu mootummaan asii gadi dooniidhaan kan inni dha'u uummata nagaadha. Manni barumsaa buufata kaampii waraana mootummaati. Raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, humna addaatu mana barumsaa keessa jiraata. Barataan iddoo argetti fixanii baratu. Barataan haala ulfaataa kana keessatti barate. Inni kaan beelaan miidhamaa, inni kaan sodaa waraanaa miidhamaa, inni kaan hidhamaa. Warra naannoo biraa wajjin madaalamuun kun sirriidha. Hireen barattoota kanaa immoo gara fuulduraatti maal ta'a? Ilaa wanta tokkotu jira. Warri ministeerri barumsaa jedhame kuni uummata Oromootiif takkaa nagaa yaadeen beeku. Akka inni kana raawwatu har'a miti kan irraa shakkamee fi kan irraa hubatame. Kaleessa'uu durumaa namni kun uummata Oromootiif nama nagaa yaadu Oromoon balleessaa Oromoon dhabamsiisa jedhee nama bosona seenee namni kuni amma ni daraarsaa ni gabbisaa ni barsiisaa waan jedhamu sana har'a miti kaleessallee irrumaa yeroo dheeraa waggoota hedduu eddanni gara aangoo sanaatti dhufee Biraanuu nama jedhamu kun dhufee irraa dubbatamaa ture. Yeroo adda addaa anillee irraa isaan ture waa'ee nama kana.
Amma ka waanuma eegametu ta'e. Maal godhuu danda'a uummanni keenya? Barumsa bara baranaa kana ijoolleen barumsa bara baranaa fudhatte hundi ishii akka lammaffaa qoramtu gochuun hin danda'amu. Akka lammaffaa qoramtu namichi kun bakka sana gadhiise namichi sun bakka sanaa ka'e qormaanni amma ta'e kun completely miti sirrii miti kan ummatichas bakka bu'u kan barattoota kanas qormaata sanaaf qindeessu miti barumsumti suniyyuu kanaafuu atteendi godhuu danda'uu qabu. Waggaa tokko barumsa deebi'anii qormaan inni kun haqamee lammaffaa qormaata fudhachuu qabu. Isaayyuu otoo namichi yakka hojjete addunyaa irratti yakka hojjete namichi kun. Wanti inni raawwate genocide. Genocide raawwate. Genocideidha kan inni commit godhu. Genocide inni raawwate kuni borus hin raawwatu jechuu hin dandeenye. Otoo danda'amee namichi kun qawweedhaan haxaa'ee summiidhaan haxaa'ee ishii fixuurra duubatti hin deebi'u. Kanaafuu isa kana ummatichi akka ummataatti Oromiyaan keessattuu akka ummataatti tolfachuu danda'u yookaan immoo wanti kun qormaanni bara baranaa kun akka hin qoramnetti fudhatamee yeroo biraatiif ijoollee qoru malee ijoolleen kun haamleen ishii tuuqamee diinati irratti hojjetee diin lubbuu ajjeesaa jira. Dadhabbii isaanii waggaa meeqaa iddoo tokko gahuudhaaf ijoolleen kun dhamaate bishaanitti naqe namichi kun hin balleesse harka. Isa sana uummanni keenya falmee ofirraa namicha kana kaasee ijoolleen kun akka qoramtu gochuun ni danda'ama. Ni danda'ama. Kanan ta'u taanaan amma ijoollee kana maal godhaa jiru ijoollee hedduu tokko gara ofii isaaniitti hawwatu. Kottu ati gaa hin baratta suutettee barattaa garuu hojii sii kennina hin haariin kottu jedhaniitu gara ofiitti dabalu waraana godhu tika godhatu dabballee isaanii godhaniitu ijoollee ofitti hawwachuu barbaadu. Kanarraa seenaa xuraa lammaffaa akkan hojjenne ijoolleen keenya of eeggachuu danda'u qabu. Seenaa hamaa tokko hojjechiisuu barbaadu jarri kun. Namni haamleen isaa tuqame namni waan inni haadha isaatiif abbaa isaatiif amma ni qaqqabeera akkan qaba jedhu gaafa harkaa dhumatu waanuma mootummitti natti kennitu wanni godhetananii nyaadhetan warra qomaatii koo jiraachisa. Haati koo qoraan baattee qoraan gurgurtee na guddiftee na barsiiftee jedhee kanatti bobba'uuf ta'a jechaadha ijoolleen kun. Kanaaf ijoolleen kun hedduu gorsa isaan barbaachisa, hedduu jajjabeessuu isaan barbaachisa. Akka sabaatti nutti duulame ajjeechaa jenereeshinii tokko walumaa galatti jimlaan ajjeese jennee fudhanna. Kun ajjeechaa genocideidha. Isa kanaaf hayyoonni keenyallee addunyaa kanarra bittimanii jiran kanaaf fala barbaadu mala barbaaduun hedduu barbaachisaadha. Akka seeraatti immoo seera addunyaatti biyyatti dhiyeessuu ni danda'ama. Hin uumamne in history hin uumamne lafa kanarratti wanta akkasitti raawwate kun. Namichi kun gaafa ibsa kennu namootatu gabaasannaa inni kennu kolfan. Mini asiqaa jedhani mini asiqaa. Gochaa keenya raawwannee maal si kolfisiisa jechuu isaati bara. Waan nu barbaachisu nuti qabsootti jirra hin ajjeefnee finnee waan nu barbaachisu goone maal si kolfisiisa jedhee nama akka kanatti dhaadatudha beeku. Kanaafi kun yakka. Lubbuun nama meeqaatti dhabame. Otoo biyya biraatti beeku waggaa amma kanaa dhamee kan jedhee gara hammeenya biraatti deemu meeqatu jira beeku. Agartee? Yoo ta'e immoo dargaggoon kun waan isaaniif galuun irra jiraata. Ammas jarri kun nurra teenyaan kan kanaa olii galaana sana gogsuudhaaf irra caalaa tooftaa biraatiin dhufu. Ishiidhaaf dhaqanii meeshaa ta'urra lolanii achi ishii kaasu waraana bilisummaa Oromootti dabalamanii. Kanatti isaanii fala malee seenaa tortoraa xuraa kan hojjenne ani dhaamsa makooti. Uummanni kun nurraa ka'uu qabdi. Warri kun uummata kanarraa ka'uu qabdi. Uummata kana dhibeedhaan fitti. Dhaabittiin fitti. Saayikooloojii isaa kun akka kanatti. Karaa danda'ame rasaasaan irraa jalaan ibiddatti bobeessitee fitti. Beelaan isa fitti. Kana kan isaaf falu kan inni malannitti yookaan falannitti kana keessaa ba'uu danda'u tokko kan inni tolfatu lolachuu tokko ta'e waliin ka'e waliif wal waame wal dhageessise haqaan waliin deeme wal kabajee guddaa xiqqaan wal kabajee ulfina aadaa safuu qabnu sanaan wal kabajee siyaasa itti jirru kana
seera qaba siyaasni nuti jiru siyaasni qabsoon bilisummaa Oromoo geggeessu sirna bareedaa biyyi tokko kan hin qabne qaba. Keessa isaa sirriitti waan hin beekuuf keessaallee qooda waan hin qabuuf siin jedha. Biyyi tokko kan hin qabne qaba sirna seera ittiin wal taliigu wal ittiin wal hoogganu. Gaafa isa cabsitu ati qabsoo Oromoo waggaa 50 yookaan immoo garbummaa waggaa 150 nurratti fe'ame sana isa sanaa fi balbala qaawwa bineensi ittiin keessa yaatu wayii nutti seentu wayii tolchite jechuudha. Akka kanan tolchine sirnatti bulu sirna qabnu sana sirna bareedaa sanatti seera bareedaa sanatti karaa irra deemaa turre karaa bareedaa sana yakka hojjetamte hundumaa ishii barattiin eeggachaa wallaalaa barsiifachaa beekaammoo itti dabalanii akka inni karaa qabatu akka inni nama gorsu akka inni nama jajjabeessu gochaa deemee Oromoo lafarraa duguugamee baduudhaaf Oromummaan awwaalamee Oromiyaa waan jedhamu dhabamee daangaa adda addaatti moggaafatanii maqaa adda addaatti lafatti namatti maqaa isaaniif ta'u moggaafatanii Kiristinnaa kaasanii lafas namas mukas Kiristinnaa kaasanii waan hunda maqaarraa jijjiiranii kan ofii godhatan sana adda bilisummaa Oromoo fidee lakkii jedhee dhiiga isaatiin fide. Dhiiga isaatiin fidee Oromummaa sana gadi dhaabe. Oromummaa har'a warri aangoorra jirtu kun aangoorra jirra jettee Finfinnee keessa qofaa jirtu kun ittiin dhaadattu adda bilisummaa Oromoo dhiiga hayyoota Oromoo dhiiga gootota Oromootiin dhufe iddoo har'a jiru kana kan ga'e. Kanaafi lolaan ofirraa kaasuutu nuuf fala. Loluuf immoo gamtaatu nuuf fala. Gamtaa horachuuf immoo walqixaan ilmaan Oromoo ilaaluu danda'u. Itti tolee hoggana waan taate hoggana yoo taate boru nama biraatu bakka kee bu'a. Hoggana. Hoggana ta'uu jechuun malaaka ta'uu miti. Waaqayyo ta'uu miti. Ilmi sabaa hiyyeessa isaa, sooressa isaa, furdaa isaa, qal'aa isaa, dhibamaa isaa, fayyaa isaa kan hammatee ittiin deema. Abbaa isaa harka qabeetu xoora. Abbaa isaa jabeesseetu akkan isa gorsu isa godha. Ilmi sabaa. Ilmi abbaan guddise. Ilma tokko immoo yoo gadadoo guddifte immoo salphina qeerraa eegalte abbaarraa, haadharraa. Ilmi safuu hin qabne, ilmi abaarame tokko shiftaa amma warri shiftaa dur maal godhu beektaa? Gara jabummaa isaa wanni godhudha. Maatii ajjeesee bada. Haadha yookaan abbaa obboleettii yookaan obboleessa ajjeeseetu shiftoo. Kuni gadadoodha. Sana suni wallaalatu godhe kaleessa. Har'a immoo sadarkaan irra jirru, addunyaan irra jirtu, dhaloonni irra jiru irra caalaa beekumsi guddaadhaan kan hammatame beekumsa addunyaa kanarra sheerii godhanne waan baay'ee of harkaa qabudha dhaloonni ammaa. Kanaaf biyya tokko namni kumaatamni hedduun mataatti hin ta'u. Kan hoogganu mataa ta'e namni tokko yoo jiraate garuu gamtaadhaan kaayyoon qabsoo keenya hoogganuun gamtaadhaan hoogganta. Sadarkaa qabdu hundumatti ati dirqama sitti kenname sana baata. Abbaan aangoo, abbaan seeraa, abbaan heeraa uummata. Siin taane taanaan ofirraa kaafte. Nama ta'u nama daangaa isaatiif ta'u, seera isaatiif ta'u, safuu isaatiif ta'u, dhalootaaf ta'u, jireenya isaa jijjiiruu irratti gabbisuu irratti isaaf ta'u isa bakka buufatacha. Kanaafuu qabsoon keenya kan uummataati. Uummanni Oromoo waan isatti deemu kan sirriitti beekuu qaba. Waan kana immoo waan ammatti jiru kan mootummaadha jedhee warra irratti of tuulee garaan guutee akka barbaadan bashannananii jiraatan kana garuu dhiiga namaatiin ganamni galgal raawwii isaan raawwatanii lafti sun dhiigaan dhiqamaa jirtu kana akka itti hin fufne gamtaa horannee gamtaadhaan wal qabanyee waliin deemnee iddoo barbaannu ga'uudha. Kanatu fala. Kanatu gaariidha. Maal inni falleedhaan immoo nama gaafachuudha.
achi ofirraa dhiibuu miti, achi ofirraa moggaasuu miti. Isa muuxannoo qabu, isa jireenyatti dabarse maal falli, eessatti dogoggorre maaltu jira? Isa kaleessa irraa maal haa barru? Kaleessa irra laafaa turre moo har'a akka maaltu jira? Waan kaleessa wajjin dhugaa kaleessi har'a wajjin wal fakkaachuu dhiisuu irra jiraata. Maaliif kaleessa irraa wayi barta. Har'a irraa wayi kaleessaan bartu. Kanaaf isa kana manni keenya wal tiksuu, waliin dhaabachuu, waliif dhaabachuu danda'u, wal waamee wal jalaa waachuu danda'u, karaa adda addaa harca'uu kanarraa of tiksuu. Namoonni tokko an Oromoodhaaf hin jedhanii, Oromoodha jennee nuyi isaan beeknu gaafa barbaadan qabsoo fi qabsaa'ota kana fuudhanii lafa malletti geessanii ayyallaa malletti darbatanii xiqqeessanii raabishisa godhan. Hedduu isaanii beeku. Agartee isa kana seenaan akka gaariitti walitti qabate ta'a tokko isaan. Waraana bilisummaa Oromoo kanaan maal akka jechaa turan ni beeku. Gariin isaanii qullubbii dhaabdee Eertiraadhaa. Achi beelofteetu qabsoon uummata Oromoo akkamittiin bakka barbaadamu gahaa irratti of leenjisaa turte. Bakka tolfattee jiraachisaa turte. Garuu maqaatti xureessanii kara deemtonni xureessanii hadheessanii akka jechaanii turan. Adda bilisummaa Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo helikopteraan namni biraa dhufee leenjisee marsinerii ta'ee akka waan nama biraatti bobba'eetti helikopteratu geggeessaa jira. Galaa buusa. Afaan hadhaa, afaan tortoraa jechan dhala namaatti irraan bareenne tokko warri haasa'an hedduu jira. Ganama kaan immoo jaakkeetti biraa uffataniitu afaan biraa sitti dubbatu. Warreen akkasii qabna kan akka kunoo maal ishiin quuroon afaan namaa haasoftu parrot warra ishii jedhamtu waan ati dubbatte haasoftu. Ganama kaanii afaan biraa haasa'u akkuma quuroo sana. Burmoo waan biraa ta'u. Warreen kun uummata keenya akka afaan hin faajjeessin ammas. Uummanni keenya kan isaaf falu kan inni ammammaatti diina jalatti jilbeeffatee amma kana tureef warreen akkasii sana amanuu gamtaa isaa tolfatee maaliif haasa'e namichi kun maaliif kana jedhee gamaggamuu dadhabuu irratti wanta akkasiisatti dhufe kana keessaa ni baanaa uummanni keenya gamtaa isaatiif gachuu miidhaan isarra ga'u kun hundumtuu isa jabeessuu danda'u qaba. Keessattuu barattoon karaan itti cufame. Karaa guddinaatti cufame. Warra karaatti cufe kana ofirraa fottoksee karaa sanarra aspaaltii gaarii tokko ijaarratee irra deemuu danda'u qaba. Akka warra kanaaf hin jilbeeffanne. Akka aariidhaan bakka biraatti dhaqee hin dirmine. Akka badiisaa isaaf hin taane. Lubbuu isaas hin bada, seenaan isaas hin bada. Saba kanatti deebi'uu hin danda'u har'a dhaqee namaaf meeshaa ta'e humni kun. Kanaafuu saba isaatiif ta'ee saba isaatiif yoo du'e seenaan isaa ni galmaaf. Seenaan isaallee akka sabaatti akka ilma sabaatti ilma goota ta'eetu wareegama malee salphina goobanoonni isaan irratti raawwatisuun isaan irratti raawwatu ijoollee kana irratti jechuudha. Kanumaan isin jechuu barbaade. Telefoonaa qaqqii gaarii taasisaniif keessattuu yeroo ammaa kanatti biyya sanatti qabsiisu sirni barnootaa isaanii aduukaa kan tufe namichi Biraanuu jedhamu kun immoo bara Qinijjiit keessa ture imaammata qabatee dhufe kanaaf hojiirra oolchaa jira. Imaammanni inni qabatee dhufe immoo akkuma isin jettanii Oromoo fi Oromiyaa balleessuudhaaf kanaan dura Eertiraa seenee lola qindeessaa ture. Amma immoo carraa argatetti fayyadamee ilmaan Oromoo kana duubatti hambisuudhaaf waan barbaaduun waan danda'uun hojjechaa jira. Isa kana immoo ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti biyyoota addunyaarra jiran xiyyeeffannoo ilaaluu fi furmaata waaraa barbaaduun dirqama hunda keenyaa jenna. Egaa ani gama kiyyaan gaaffii na bira jiru xumureera obbo Abdataa isin immoo dhaamsa ergaa isin dabarsuu barbaaddan yoo taate qabaan isin. Dhaamsi ergaan ani qabu tokko isiniif warra miidiyaarra jirtan kun ayyaana Oromoo sinaa jabeessuu jabaadhaa. Oromoon illee miidiyaa kanaa jabeeffatu miidiyaa jirtu kana. Kan sagalee saba isaatii wal dhageessistu kana. Miindaa gaarii tokko tottan argateen sabichaaf warri itti dhamatu kana.
jabeeffachuu qabu manni isinillee jabaadhaa qooda ilmi saba kanaa bahuu fi qabu keessaa inni tokko isuma kana lola guddaatti jirtu. Sagalee uummataa kana isa dhokate kan dhiyaatti raawwatu, kan kaabatti raawwatu, kibbatti raawwatu, giddu galeessatti bakka hundatti kan raawwatu kan sabicha wal dhageessisu alaa fi keessatti kan wal dhageessisu miidiyaa. Miidiyaan kun haqaaf dhugaaf yoo dubbate waan gaariidha saba keenya waan dhokatetti agarsiisuudhaa fi isin jabaadhaa isin miidiyaan hundumtu. Miidiyaan tokko tokko kanatti agartuu sabicha guddaa kana keessaa achi baaniitu saayidii wayii qabatu. Haqa jiru kana awwaalanii dhoksanii ofii isaaniitiif nama addaa wayii of godhanii warri kaan raabishatti dabalaniitu kan biraa of godhuu barbaadu. Ofiif raabishatti nama of taa'u. Ofiif xiqqaatu saayidii wayii yoo qabatte. Sabichi kan kee miti hundumtu kanuma keetii bara. Yoo kana miidiyaan sila araarsituu dubbii dhokatte baastee akka uummanni irratti mari'atee qoricha barbaaduuf gochuu malee saayidii wayii qabattu warri kanaaf dhamaan yoo jiraatani ummatichatu beeka isa kana. Kan isaaf ta'uuf fi kan isaan taane. Kan isaaf ta'uuf kan isaan taane ummatichatu beeka. Kan haqarra jiruu fi haqarraa jallate ummatichatu beeka. Kan isarratti hojjetu ofirraa dhoowwuu danda'u qaba. Hin dhoowwamu. Simply akka ishiin cufamtu gochuu danda'a. Kan isaaf hojjetu garuu jabeeffachuu danda'u qaba. Jabaadhaa hojjedhaan jedhe. Isin karaa irra jirtan kanarraa ittuma jabaadhaa malee irraan gorina. Uummata keenyaaf garuu kan hin qabu. Uummanni garboomee lafarraa bira akka garbuu jigsinee sin balleessina sin haamna akka mujjaa jedhanii warra nutti dhaadatudha. Gochaa sana keessaa inni kun isa tokko. Dhaloota haamanii balleessuudha. Dhalootatti balbala inni ittiin balbala guddinaan ittiin seenuudhaaf deemu itti cufa. Inni kun ishii diddeedhuma du'a diddee barattee iddoo silaa gaafa qormaatichaa keessatti balballi cufame. Ishii kaan immoo otoo ishii mana barumsaa keessatti teessuu rasaasni gurrarraa iyya. Dirooniin gurrarraa samiirraa gaditti harca'a. Achitti dhumti. Namni galamuu, nan du'amuu, maaltu na eega jettee yaaddaa jirti oolti bulti malee ijoolleen barattee sammuutti waa argattu sadarkaa sanarra hin jirtu. Hin turre. Amma inni kun baruma baraan itti fufuuf ta'a. Ijoolleen kun akka isaan irrattis dhaloota isaanitti aanuttis irratti raawwanne gufuu kan ofirraa kaasuudhaaf uummanni Oromoo gamtaa isaa tolfachuu qaba. Gamtaa keessan tolfadhaan jedha. Hayyoonni Oromoo jireenya keessanitti dabarsitanii waggaa baay'eedhaaf waa'ee saba kanaa inni kaan barreeffamaan, inni kaan dubbachuudhaan, inni kaan keessatti hirmaachuun qooda keessaa fudhachuudhaan gammoojjii meeqa keessa jooraa ba'an meeqatu jira hayyoonni Oromoo. Warri kun ammas hojii isaanii qabsichi itti jabaateetuma jira. Dukkanni barii jala hin hammaata jedhan sanatu ta'aa jira. Barii jala geenyee jirra dukkanni nurratti hammaata. Warri kun dhaloota kana jaamsuudhaa fi waan isaanii yaallan jiru. Qeesiin isaanii indaanqoo gurraattii balbala mana barumsaa irratti awwaalti akka dhaloonni jaamu akka dhaloonni waa tokko hin galleef. Gochaan isaanii isa kana akkanatti yaadu isaan garuu waan isaanitti garagara malee isaan gara biraatti darbee hin ta'u. Yookaan raachaa fi maalii hantuuta deemtee awwaalti. Mee amma kan hin dhaga'u nama morma namaa fa'aa awwaalti bakka ta'etti jedhan. Okay. Kun dhalooticha balleessuu dide. Amma ka maaltu inni fallinni itti aanu immoo jimlaadhaan kan ishee balleessuudha kan Biraanuu Naggaa immoo hojjete. Moora kan biraa irratti more inni kun. Moora kan biraa irratti more. Moora indaanqoo fi raachaa fi maalii awwaalanii dadhaban Biraanuun immoo jimlaadhaan qabee jimi ishee godhe. Moora kana keessa ba'uu danda'uudhuma qaba uummanni Oromoo. Falmachuuma qabna. Warri kun karaa danda'an hunda si balleessuuf nu balleessuuf nutti tattaafatu. Nu rafanii bulaan jiran.
gartee salphina meeqatu raawwataa jira. Kan goodaatti nuti argina. Laali waan qeesonni sun bakka adda addaa deemtee waan awwaaltu kun mana barumsaa fuulduratti mana barumsaa keessatti wanti ishiin gootu kun handhuura biyyaa keessatti waan ishiin gootu kun dhaloota jaamsuu dhaloota balleessuu kanuma kaayyoon ishii hin ta'uuf malee. Hin ta'uufis jedhee yaadaan an akka kootti waan ishiin gootu sun raawwatee yaadu. Garuu kan raawwateef kan bakka barbaadu ga'e Biraanuu jaamse. Isa kanammoo waggaa dhufutti Biraanuun achi taa'uu hin qabu. Biraanuu fi warri Biraanuu gadi nutti bobbaase achi taa'uu hin qabu. Waggaa dhufuu firii ta'ee abbaa biyyaa ta'e biyya isaa dhuunfatee qormaata isaas barattoota isaas bakka qabsiifachuun kan itti aanus barsiifachuun isa kanaaf of qopheessuu isa kanaaf of karooruu qabna. Warri isaan jala yaatu warra maal jedhan taranya warra baala taraa maal isaan jedhani amma waan akka Oromoon biyya bulchaa jirutti akka waan Oromoon Itoophiyaa waan jedhamtu kana akka gara barbaadetti micciruutti baala taraa nuun jedhu. Baala taraan isaanii gara ummaticha garboonfachuu irratti dabaree naqatee kan ummata kanarratti tooftaa adda addaatiin ummaticha jilbeeffachiisee cabsee jiru. Sirnaa bashaa baala taraan ammallee. Kaleessa dargii ture, Haile Sillaasee ture, dargii ture, TPLF ture, ammoo PP. Akka kana jira. Kana keessaa haa baanu. Hin sobinaa waliin sobinaa ofiis hin sobinaa. Dhugaa hojjennu dhugaaf haa hojjennu. Obboleessa keessan jaaladhaa, jaala keessan jaaladhaa. Dhagaa yoo waamamtan owwaadhaa. Kan wal dhabillee kan walii galuu dadhabillee walii gala. Jiraachuudhaaf walii galuu danda'u qaba. Jiraachuudhaaf fi dhaloota jiraachisuudhaaf biyya keenya jiraachisuuf Oromiyaa jiraachisuudhaaf walii galuu danda'u qaba. Jarri maqaa Oromoodhaatti maqaa Oromootiin dhaadattu kuni Oromoo fakkeessitu kuni Oromiyaa balleessuuf Oromoo balleessuuf waan mamatti jirtu kan argaa jirra. Ifatti mul'ata dhaloota akkasittiin balleessiti. Yoo dandeesse immoo waluma faana isaa yookaan nagaan hin uumamne gochuuf kunoo karaa mooraallee itti mortee ishiidhaaf waan harkaa qabdu hundayyuu nurratti gadi bobbaasaa jirti nurratti raawwachaa jirti. Kana keessaa bahuuf wal ta'uu qabna. Waliin dhaabachuu walitti dhufneeyyuu wal mari'annee eessatti dogoggorri jira. Maal sirreeffannu jechuu danda'uu qabna malee. Achi bahee waa bixxilee siin seexana godhee achi si dhiisee waan tokkoof mari'achuu otoo qabnu walirratti otoo mari'annu jiraachuu hin dandeenyu, itti fufuu hin dandeenyu. Amma kana booda walitti cabsinee gadi baanee dubbachuu dandeenya. Warreen akkasii suni amma namummaan isaanii eenyummaan isaanii gara karaa barbaadamutti sabummaatti Oromummaatti deebutti akka kee qabadhu afaan kee luugamadhu gadi taa'e jechuurra duubatti deebuuf hin teenyu. Kana booda kana keessaa baanuu jedhaani hedduu galatoomii naaf feeruu keetiif dhaamsi koosuma kana. Hayyuu siyaasaa akkasumas immoo qabsaa'aa mirgaa dhala namaa obbo Abdataa Uumaa yeroo keessan qaalii aarsaa gootanii warratti argamtanii dhimma yeroo fi haala qabatamaa Oromiyaan keessa jirtu irratti marii guddaa akkasumas immoo gorsaa fi ogummaa waan nu dabarsitaniif maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoorkiin ulfaadhaa galatoomaa siin jenna. Yeroo gabaabaa gidduutti marii kan biraatiin akka wal agarru abdiin qabu. Galatooma ulfaadhu. Yeroo kamuu waan saba kootiif ta'u waan nuuf harkaa qabu waan hin danda'u duubatti hin deebi'u of hin qusadhu. Hayyee guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Ulfaadha. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork qophiin keenya dirree haqaa torban kanaatiin akka ture obbo Abdataa Uumaa hayyuu siyaasaa fi falmaa mirga dhala namaa wajjin qabxiilee haala dhimmoota yeroo ammaa fi Oromiyaan keessa jirtu kaasuudhaan marii bal'aa gooneerraa akka waan guddaa argattan abdii guddaan qabaa. Qophicha qopheessuudhaan isin faana kan ture Amaanu'eel Laggaan ture. Torban qophii dirree haqaa kan biraatiin hanga walitti deebinutti torban gaarii.